Yeah, what's your view, be? Okay, Sabah. No, haros na jiram seme. Mee namni amma seentan sagaleen akkami? Sagaleen dhagahamaa mee sagaleen sirrii ta'uu isaa na barreessa. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sagaleen rakkisee bahee deebi'ee. Warri sagaleen yoo sirraa'ee mee na barreessa. Wa alaikum assalam. Okay jedhama amma hayyee. Thank you. Sagaleen okay jedhama. I think dura himuun barbaachisaa ta'uu isaa na fakkaataa yeroo tokko tokko tooppikiin qabanneetiin dhufnu tooppikii baay'ee murteessaa yoo ta'u dursee ibsee yaa amma sirraa'ee jira. Okay. Ayyee mee xiqqoo raayyaa waliin dhageeffanna kan hanga namni seenutti ergaa jabduu qaba raayyaan yeroo hunda. Yaa amma qulqulluudha fakkaata sagaleen amma qulqulluudha. Okay, sagaleen bareedaadha galatooma ulfaadha. Dubbii yookiin ammoo ajandaa keenyatti seenna. Har'a ajandaa kiyya yookiin ammootu dubbii dhimma kanaa barreesseen ture. Mata duree barreesse sana ifatti kaahee dhimma kana ammootu Oromoon beekuu waan qabduuf iccitiin biltsiginnaa takkaahuu biltsiginnaa faffacaasnee waan dhukkuba garaa isii keessa jiru baafnu malee Oromoon fayyaa argataa hin jiru. Oromoon akka fayyaa argatu gochuudhaaf ammoo boolla jarri itti waa itti awwaaltu hundasii qonnee seenuun dirqama ta'a. Kanaaf har'a iccitiilee gurguddaa deddeemuu yookiin ammootu Oromoon hedduminaan quba harkaa hin qabne harkaa qaba. Dubbiin kun ammootu Oromoon kamiiyyuu taanaan ilmaan ofiitiif kan yaadu saba isaatiif kan yaadu fuulduree jenereeshinii ilmaan Oromootiif kan yaadu dubbii kana sirriitti beekuu qaba. Beekuu qofaa miti yoo barbaachisaa ta'e ragaa ani isinii dhiyeessu kanaan bakka ani isiniin jedhu dhaqxanii ilaaluu qabdan. Keessattuu warri biyya jirtan jechuudha. Warri biyya jirtan dhaqxanii ilaaluu qabdan. Iddoo sana dhaqxanii yoo laaltan maaltu deemaa jira? Maaltu ta'aa jira? Garam deemaa jirraa kan jedhu ni barattuu jechuudha. Kanaaf torbaan dabre keessa yeroolee garagaraatti wantoonni dhiyeessaatiin turre iccitii 4 kiiloo irraa eegalee iccitii waajjira shaambal Biraanuu Juullaa yookiin jeneraal koloneel waan feetan jedhaanii Biraanuu Juullaa irraa eegalee Booranaaf Gujii keessatti waan ta'aa jiru hunda irraa eegalee exactly wantoonni sun akkasumaan ta'anii amma immoo wantoota tokko tokko kan raawwatamaa jiru kan ta'aatiin jiru isinii ibsuun barbaada. Xiqqoo sagalee san qaqqabaa. Dhiifama sagalee wettu na bira jira san ofirraa xiqqeessuuf. Kanaaf maaliidha maal qabdaa kan jedhu ajandaa kiyya ifatti isinii kaa'eera. Tokkoffaan akkuma jaallan akka nadhii gammadaa fa'aa fuudhanii dhabaman yeroo ammaan tanaa Oromiyaa keessatti iddoo garagaraatti poolisoonni bakka garagaraa irraa jechuudha. Reeffa bakka inni bahee hin beekamne reeffa fidanii magaalaa irraa fuudhanii baadiyaa keessatti awwaalutti jiru. Guyyaa har'aa reeffi nama lamaa kamaalummaan isaa hin beekamne awwaalamee jira. Kana dura ijoolleen qabamanii naannoo magaalaa kanaa ijoolleen qabamaniitiin dhabaman maqaan namaa kennee ijoollee barreessinee namoota hedduu gadhiisanii nama halkan manaa fuudhan hanga ammaallee bakka inni kan hin beekamne akka fakkeenyaatti fudhachuu dandeenya. Kanaaf eessa wanti kun eessa deemaa jira? Badiin kun eessa hojjetamaa jira yoo jettan adda durummaadhaan yeroo ammaan tanaa ajandaan duraa kan xiyyeeffatu Arsii Lixaa irratti. Arsii Lixaa magaalaan bishaan gurraachaa yakka bakka ilmi namaa itti awwaalamu akka ta'aa jirtu bakka yakki olaanaan itti raawwatamaa jiru akka olaanaa jirtu
ilmaan naannoo sana keessa jiraattan particularly kun ummata sikkoo mandoo isin ilaallata. Ummanni sikkoo mandoo qe'ee teessan keessatti yakka biltsiginnaan hojjetaatiin jirtu magaalaa bishaan gurraachaa keessatti ganda tokkummaa yookiin duwwaa sadi magaalaa bishaan gurraachaa ganda tokkummaa ganda jedhamu keessatti reeffa bakka fidamee hin beekne poolisoonni ajjabanii marsanii dhufanii nama lama hadha awwaalanii jiran. Kana hubadhaa kun yakka olaanaa. Namoonni kun eenyufaatu awwaalame eenyutu du'e yoo jedhamu tokkoffaa ijoolleen musliimaa kun particularly musliima target kan godhate jira. Poolisii addaa yookiin poolisoota addaa Oromiyaa keessatti bakka hundatti yeroo isaan waan tokko afoo dhaabbatan amantiidhaan wal qabatee ramadaanaan wal qabatee gaafii tokkoon maletti yakka hamaan akka irra raawwatamaa jiru amma dura dubbadheen ture. Amma har'aa kun namni lama har'a awwaalame. Ganda maal tokkummaa kan jedhamu ganda duwwaa sadii jechuudha. Bakka qabrii ganda duwwaa sadii magaalaa bishaan gurraachaatti nama lama poolisoonni magaalama san keessaa fidan jechuudha. Poolisoonni fidan poolisootuma magaalaa bishaan gurraachaati. Bakka isaan irraa fidan reeffa kanan beekamu eenyuun reeffi kun akka ta'e hin beekamu fuudhanii fidanii osoo magaalaa keessa qabriin jirtu. Qabrii magaalaa keessaa bahanii qabrii ganda baadiyaa keessatti nama lama ka bakka kamirraa isaan fidan ka reeffi kun ka eenyu akka ta'e kan hin beekamne guyyaa har'aa poolisoota magaalaa bishaan gurraachaatiin awwaalamanii jiru. Kuni ammoo yakka olaana. Kuni ammoo akkuma amma dura Nadhii Gammadaafaa bakki isaan itti bu'e dhabaman. Akkuma amma dura Yooseffaati bakka isaan bu'an. Akkuma Baqqalaa Dawaanoofaati bakki isaan bu'an dhabame yaa ilmaan Oromoo. Hubadhaa. Hedduminaan ilmaan Oromoo keessatti qabsoo uummata Oromoo keessatti ilmaan godina kanaa jechuudha. Ilmaan godina Arsii Lixaa amma Arsii Lixaa jedhamu malee dur Arsiidhaaf Baale jedhama. Hedduun isaanii Jaal Nadhii dabalatee hanga Baqqalaa Dawaanoo hanga Yoosef Baatiitiin ba'utti namoonni hedduu kan lakkoofsaan hin qabne akkanumatti gadi bahaniitiin dhabamani. Har'a ammoo qe'ee tantee keessa awwaalli kun raawwataa jira. Har'a ammoo magaalaa bishaan gurraachaa keessa godina Arsii Lixaa keessatti yakki kun raawwatamaa jira. Eessatti yoo jettan awwaalli kun kan godhaa jiran bakkee lafa baadiyaa jechuudha. Magaalaa bishaan gurraachaa keessatti nama du'e. Yoo namni du'e yoo xiqqaate bulchiinsa magaalaattu awwaala. Yoo namni nu kan beekamne ta'e akka seeraatti maazzagaajaa magaalaattu awwaala. Kun amma kan ta'aa jiru garuu nama kafananii fidanii kamaalummaan isaan beeyin maal ta'anii ajjeefamanii maaltu wal ajjeesee jedhanii yeroo gaafatan wallolanii wal ajjeesanii jedhaniiti. Namni walloleetiin wal ajjeese. Namni tokko yoo wallolee wal ajjeesu namni tokko badhaa yoo wallolee wal ajjeesu poolisni maatii isaa itti barbaadee reeffa sana maatii dhaqqabsiisa moo ofii isaatii awwaalaadha. Kana sirriitti badhaa kuni yakka olaanaa akkuma Nadhii Gammadaaf itti dhabamsiisan biltsiginnaan har'a namoota hin beekamne eenyuu isaanii akka hin taane namoota halkan keessa mana keessaa guuranii ajjeesaa dhabamsiisaa akka jiran sirriitti hubachuu qabdani. This is a serious breaking news. Kanaaf ilmaan Oromoo kanneen poolisoota raayyaa keessa jirtan kanneen ammoo mana keessanitti namni tokko yoo galgala manaa fuudhame hin cal'isinaa uuu jedhaa iyyaa nama isin biraa bayeetiin fudhatamu akka hin cal'ifne. Amma dura yeroo ummanni magaalaa bishaan gurraachaa kun ummanni magaalaa bishaan gurraachaa kun sababa qoonqoo nyaata qoonqoo gaafataniif nama tumanii haadha dhiiraa ilkee lamaa keessaa cabsanii nama dhiiraa lama caccabsanii hospitaala gaanii akka ba'an hin beektan. Nama 8 ammoo akka hidhanni beektan. 8 keessaa nama 6 dura gadhiisanii 2 illee booda gadhiisan. Achi booda ammoo guyyaa lamaan tana osoo gad hin dhiisin boodaa gad hin dhiisin nama tokko nama dargaggeessa maqaan isaa Muhammad jedhamu ganduma kana keessaa fuudhanii halkan fuudhan mana bakka inni bu'e hin beekamu. Hanga har'aa dargaggeessa san bakka kaa'an hin beekamu. Kanaaf dargaggeessi sun dhabamee jira. Har'a guyyaa har'aa boru ganama namni asirra teettee biltsiginnaan dubbiin kun kijibaa jettu dhiira yoo taate nama yoo taate amma boru ganama dhaqii magaalaa bishaan gurraachaa ganda duwwaa sadii qabri isaanii reeffa awwaala sana laali. Kanaaf yakka kan raawwataa jiru poolisoota magaalaa bishaan gurraachaati. Achirraa dubbiin kun ilmaan namaa halkan guuramanii ajjeefamaa awwaalamaatiin jiru. Ummanni naannoo kanaa dubbii kana yoo cadhiftan taate deemtee tokkoo mana keessanii sin seenti. Tokkoo mana keessanii awwaalcha kana hubadhaa. Awwaalcha kana yeroo nama lamaa fidanii awwaalan
bulchiinsi ganda sanaa waan irraa quba qabu hin qabu. Bulchiinsi ganda kanaa hin beeku, araddaan hin beeku, ummanni hin beeku. Namoota boolla qotan bakka irraa konkolaataadhaan fidanii bakka biraa irraa konkolaataadhaan fidanii zen namoota kana qochisiisanii waardiyaadhaan qabanii dirree irratti namni akka achitti hin dhiyaanne eeganii poolisoonni sana booda namoota kanneen awwaalaniitiin biraa deemani. Guyyaan guyyaa har'aati. Kanaaf yaa ilmaan Oromoo kan OPDO'n amma dura komattan kan TPLF'n amma dura komattan daran har'a osoo ati hin beekne qe'ee kan kee keessa kan durii bakka namni itti awwaalamullee hin beekamu. Kan durii nama itti bakka namni itti awwaalamu wanti irraa beekamu amma garuu guyyaa adiidhaan dhufanii qe'ee kan kee keessatti nama ajjeesanii awwaalaatiin jiran. Kanaaf dhugaadha wanti isaan maaliif kana raawwatanii ifatti guyyaa adii akka nama yakkamaa hin goone guyyaa adiidhaan dhufan. Halkan hin dhufne osoo halkan awwaalanii ganama deemanii ummata ganda sanaa rakkoo keessatti kuni guyyaa adiidhaan dhufanii awwaalan. Hangam akka ummata tuffatan, hangam akka salphina ta'e kuni rakkoo olaanaadha. Ummanni naannoo sanaa ergaa kana dhagaa reeffi kun poolisoonni sunniin maaltu manguddoon hin jirti. Manguddoon Arsii naannoo sana keessa hedduminaan jirtan. Magaalaa san keessa yeroo magaalaa bishaan gurraachaa irraa magaalaa walakkaa yookiin poolis xaabiyaa keessa namni garafamee yookiin ammoo bifa biraatiin ajjeefamee yookiin ammoo akkuma Booranaa fi Gujii keessa godhan san poolisoota ijoolleen kun ijoollee poolisoota humna addaa amma ijaarame ta'uus danda'an. Nobody knows reeffi kun reeffi. Namni dhabame jirama namni fuudhamee dhabame bakka jiru kan hin beekamne jira ganda san keessa. Nobody knows hangammaa hangoon tun qoratamu jechuudha. Kanaaf ummanni Arsii lixaa yeroo dabrellee waan kana dubbadheen ture. Bulchiinsi Arsii lixaa yoo biyya bulchaa jiraatta taate yoo sabaaf kan dhaaba Shimallis Abdiisaa silaa deemeetiin qonnaa qotu yeroo woboon qonna qottu woboo qotiyyoo fuuteetiin qonnaan bulaa wajjin qotu arga innillee achi baheetiin qotiyyoo qabateetiin qota. Hojiin isaa footoo kaappiidha. Shimallis Abdiisaa hojiin isaa kaappii maashina malee hojii saba balaa irraa hambisuudhaa miti. Kanaaf amma dura Tigree sababattan har'a eenyuun sababattan qe'ee keessan keessatti namni ajjeefamee bakka irraa bahee hin beekamne guyyaa adiidhaan tuffii ummataatiif fuudhanii geessanii yeroo awwaalan kuni ummata naannawa saniitiif salphina olaanaadha. Kanaaf ummanni naannoo sanaa dhimma kana akka hin cal'ifnee isiniin jenna. Inni biraa ajandaan koo kan lammaffaa yookiin qabxiin lammaffaa ilmaan Oromoo masaraa mootummaa Abiyyii keessatti afaan Oromoo dubbachuudhaan afaan Oromoo qofatti fayyadamuudhaan murtiin hidhaa waggaa 5 akka irra ramadame akka irra murtaa'ee jiru beektu waan kana. Yaa Oromoo bakka jirtan beektu eessa akka jirru beektu. Afaan Oromoo namtichi kun Oromummaa ni ajjeesaa jira, Oromummaa ni dhabamsiisaa jira, Oromummaa awwaalutti jira yoo jennu hojii qabatamaa Abiy Ahmed ilmaan Oromoo irratti masaraa isaa keessatti hojjetaatiin jiru irraa ka'eeti. Hubadhaa warroonni riba keessartan warroonni cadhiftaniitiin osoo waan raawwatamaa jiru hin beekne yeroo mootummaan kun waan gaarii inni hojjetanneetiin itti amanne deeggarre garuu yakka inni hojjetaa jiru iccitii inni raawwataa jiru ilmaan namaa yeroo inni bifan taaneen yakka olaanaadhaan dararaatiin jiru yeroo argu ilmi Oromoo hundinuu Jawaar Muhammad fa'aa wanti itti garagaleef jalqaba yoo gargaaru dubbiin maalii akka nuti seene sana dubbiin deemaa akkan jirre argaara. Iccitiin bahaa jiru ammootu iccitii Mangistuu Hayilamaariyaam 4 kiiloo keessatti iccitii 4 kiiloo keessa maal godhe Mangistuun Haile Sillaasee ajjeesee achumatti lafee isaa awwaalee waajjira irra dhaabe. Iccitiin amma jiru kuni kan ilmaan namaa ilmaan Oromoo dubbiin Abiy Ahmedii wal qabatu hangarraa waardiyoota 3 kuni eenyurra gayoo jettan warra Abiyyiin eegurratti. Security Abiyyi hangammaa balaan guddaan kan irra gaye ilmaan Oromoo 3. Ilmaan Oromoo 3 namni 2 hidhamanii jiru. Namni tokko ajjeefamee jira. Ijoolleen kunniin ammoo hundi isaaniitu ijoollee fuula tokkooti. Ijoollee fuula tokkooti. Yaadadhaa of duuba deebisee isin yaadachiisa. Guyyaa Dr. Abiy Ameerikaa dhufe waardiyaa tokko qabatee dhufe. Waardiyaan kun ijoollee Adaabbaa aanaa Adaabbaa Arsii lixaa keessa Araddaa Washaati. Aanaa Adaabbaa Araddaa Washaati. Mucaan kun booda maal ta'e jedhame? Bishooftutti hoteela keessatti otoo dhalaa wajjin taphatu ajjeefamee jedhame.
This is totally lie. Dubbiin kun amma yeroo iccitiin isaa bahee nu dhaqqabu kuni kijibaa. Fakkeessaadhaaf godhame malee mucaan 4 kiiloo iyyuu hin baane. Mucaan ammoo nama security sadarkaa sanarra jiru. Ijoolleen security sadarkaa sanarra jirtu abadan hujii isaanii dhiistee ijoollee hoteela irra deemtuu miti. Kutannoon ijoolleen Abiy Ahmed eegaatiin qaban ilmaan Oromoo qaban kutannoo ijoollee Jawaar Mohammad eegaa turaniin kan guyyaa halkaniin Jawaar Mohammad biraa deemaa jedhan hin baanu abadan jette sanaan garaagarummaan ijoolleen sun kutannoo qabsoo Oromoo keessa qaban hin jiru. Ijoolleen tun ijoollee hoteelaan maqaan isaanii baduu miti jedhan. Kana dhageeffadha. Kanaafuu eega akkana taate ijoolleen kun eega kan naannoo 4 kilootii deemaniitiin bakka biraan dhanne taate hoteela dhaquudhaaf hin danda'an. Seeratu isaan dhoorga. Leenjii isaaniitu isaan dhoorga. Bakka bubuututti ijoolleen kun abadan argamuu hin danda'aman. Soo maaltu mucaa kana fuudhee busheeftuu geessere? Eega seerri kun jiraat, eega bifa kanaan leenje, eega sanuu yeroo ce'umsaatti, yeroo mootummaan sun jijjiiramutti, hojiin mootummaan sun hojjetaa jiru jijjiiramu keessatti eega wanti kun kana ta'e. Maaltu mucaa sana achii fuudhee mucaa haadha hiyyeessaa ka haati isaa akka maleedhaan yookiin rakkatteetiin guddiste. Maaltu hoteela keessatti mana farshoo irratti maalirra wal dhayeetiin du'ee jedhame. Hubadhaa yaa ilmaan Oromoo. Yeroo sana keessatti gaafileen tokko sammuu keessa namni mootummaa eegu, namni leenjii addaa qabu, hubadhaa ka namni mootummaa eegu, namni leenjii addaa qabu akkamitti akkuma salphaatti namaa walitti bu'a. Akkamitti akkuma salphaatti namni lafaa fuudheetiin ajjeesaadha mana farshoo keessatti. Dubbiin jirtu jaalatees jibbees mucaan sun kan ajjeefame 4 kiiloo keessatti. Mucaan sun kan ajjeefame 4 kiiloo keessatti. 4 kiiloo keessa ajjeesanii fakkeessuudhaaf jecha reeffa isaa fuudhanii bushooftuudhaan baasanii achitti darban. Addis Alamuu, thank you so much. Mucaa Addis Alamuu jedhamu jechuudha. Fuudhanii achitti darbanidha. Kuni probably haadhaa fi abbaa isaanii yookiin ummata naannoo sanaatiif gadda ta'uu danda'a. Garuu dhugaa jirtu osoo dhageen osoo agaru akka ladhii gammadaa fa'a dhabamanii bakka isaan bu'an akka Baqqalaa Dawaanoo fa'a hangammaa bakka isaan bu'an wallaallee dhabnetti osoo dhageen osoo nutti himan osoo iccitiin isaanii nu bira ga'u hin cal'isnu jennee baasuudhaafi dirqamne. Kana baasuudhaafis wanti dirqii nutti ta'u tokkoo miti lamaa miti ilmaan Oromoo irratti hammeenyi biraa kan raawwatame kan waggaa 5 murtiin hidhaa itti raawwatames waan nu harka jiruufi. Kanaaf yaa ilmaan Oromoo mucaa Addis Alamuu jedhamu san Rabbiin qabsoo ummata Oromoo jijjiirama sana warra fide sana ni eega osoo jedhu amanee osoo isaan bira jiraatu kutannoo isaa argan isaanumti ilmaanuma Habashaatiin achi galaafatanii fuudhanii dirree sana irratti darban. Fuudhanii dirree sana irratti darban. Malee mucaan sun hoteelli inni dhaqe manni farshoo inni seene inni 4 kiiloo jiraat 4 kiiloodhaa ka'ee bushooftuus hin dhandhe. Biyyi teenya nama yakka tokko sirnaan qoratu waan hin qabneef akkamiin achirraa ka'ee as dhufe yoo jedhame rakkoo guddaadha. Kanaaf du'a mucaa sanaatiif namni itti gaafatamu Abiy Ahmed mataa isaatii jechuudha. Abiy Ahmed mataa isaa Daani'eel Kibrat warroota 4 kiiloo keessa jiranii fi namoonni biroos kanneen gorsitoota Abiy Ahmed taatan kan dubbii kana osoo beektan kan dubbii kana osoo agartan mucaa galgala mana san keessa ture halkan qixxee fuudhameetiin achiin bahe yeroo jedhamu kuni waan rakkisaadha. Kuni waan hin amanamnedha. Kanaaf badiin mucaa sana irratti ajjeechaa mucaa sana irratti raawwatame ajjeechaa poolisicha magaalaa Burraayyuutti raawwatameen garaagarummaa takka illee hin qabu. Ka isa kaanii ifatti akkas ajjeesan isa kana mootu dukkanaan dhoffataniitiin ajjeesan kana quba qabaadha. Inni biraa hoo waardiyoota biraa kanneen Abiyyiin eegan suuraa isaanii namoonni poosti godhan jiru poosti isinii gochuu danda'a. Ijoolleen kun ijoollee Baaleeti. Nama 2. Baale keessaallee ijoollee Raayituuti. Warri Raayituudha kana sirritti beekaa kana sirritti hubadhaa. Dhugamatti Raayituu keessaa baatee yookiin naannoo Baalee keessaa baatee nama kana mootummaan kun naaf dhaabbata jettee ka deemtu taanaan dogongortee jirta jala sararee siif himaan. Ijoolleen 2 eegdonni Abiy Ahmed kanneen leenjii addaa qaban kan Abiy leenjii addaatiin leenjifatee biyya keessatti yeroo garagaraa isa cinaa deemaatiin turan
maaltu ta'ee maaliif hidhamanii ka jedhu ijoolleen kun ammallee yeroo boqonnaatuun qaban eegmaa isaati mana isaaniit eegmaa yeroon jidduu kana deeman hin jiru dhumarratti ilmaan Oromoo 4 kiiloo keessaa yookiin ammoo eegmaa Abiyyi irraa fageessuu yeroo murteessan murtiin jarri godhan kami murtiin jarri irra kaayan maali seetan wanti jarri godhani ijoollee kana lamaan jechuudha ijoolleen kun ijoollee dhalattoota raayituuti warri raayituu sirritti hubadhaa kan cal'isteetuma harkan dhahin ilmaan Oromoo eegdota waardiyaa Abiyyi tana amma maal godhaaran lammiilee Eertiraatiin bakka buusaaran waraana Eertiraatiin bakka buusaa jiran Oromoota hoo maal godhanii yakkaan sobanii yakka jarri raawwanne yakka raawwate jedhamini akkuma addis osoo Bishooftuun dhaqin 4 kiiloo ajjeesanii reeffa fe'anii Bishooftuun darbanii wanti akkasii dhalate jedhame diraamaa dalagan ammallee ijoollee tana ijoollee nagaan eegmaa Abiy Ahmed irra jirtu maal godhan rasaasa gurgurachuu isaan jaraa rasaasa gurguratu qabnee jedhaniin eessa qaban Adaamatti qaban ijoolleen ka eegdu 4 kiiloo rasaasa Adaamaa keessa rasaasaan ijoolleen kun walqunnamtii hin qaban ijoolleen kun rasaasa kamiinuu walqunnamtii takkallee hin qaban ijoolleen kun rasaasni isaan eegan isaan wanti itti leenji'an qaama isaaniitiin protect gochuudha dursa jechuudha ofii isaaniitiif jechuudha rasaasni kallattiin isaan meeshaa waraanaatiin itti hedduminaan rasaasatti ergatanii ittiin gurguran tokkolleen hin jiru gimjaabeetiin itti ijoolleen ka hojjettu 4 kiilootti yookiin ammoo Abiyyi yeroo socho'u isa eegu gaardii Abiyyiiti ijoolleen kun maal godhan amma fuudhaniitiin amma wanti isaan fuudhanii godhan ijoollee kana fuudhanii qawwee gurguratan jedhanii koortii dhaabanii waggaa 5 itti murteessanii hidhanii jiran kuni salphina waggaa ijoollee eegmaa waardiyaa jirtu yeroo fuudhanii waggaa 5 irra murteessaniitiin hidhan Oromoon maal irra jirtan ilmaan kun ilmaan keessan Oromoota achi fageessaa Habashaan bakka buusaa Habashaallee jala fageessaa lammii Eertiraatiin yeroo bakka buusan yakki kun yakki Abiy Ahmed ilmaan Oromoo irratti hojjetaa jiru kun hanga mataa mana kan keetii seenutti warri sammuun doofaa warri sammuun dhuufuu isaaniif hin galu yakki kuni garuu Abiy Ahmed raawwate Abiy Ahmed rakka kanaaf ijoollee tana yakka tokkoon maletti badii tokkoon maletti waggaa 5 itti murteessanii hidhatti darbuun yakka olaanaadha quba qabaadhaa Oromoo guyyaadhaa guyyaatti yakka 4 kiiloo keessan raawwatamu ni saaxilla hin dhiyeesnu inni biraa daldala siyaasaa biraa biltsiginnaan eegalte biltsiginnaan kaleessa gadi baatee paartilee siyaasaa bakka isaan fidanii hin beekamne jechuudha paartilee siyaasaa maqaan isaanii hin jirre walgaanii dhaaba siyaasaa ta'aniitiin ibsa ejjennoo baasanii jedhan paartileen siyaasaa kunniin eenyu fa'a tokkoffaan adda dimokiraatawaa Oromooti ODF kan Leencoo Lataatiin hoogganamu dhaabni ODF jedhamu hin jiru ODF already baqee jira already biltsiginnatti maxxanee uf dissolve godhee hujii kaawunsilingii fi hujii garagaraa argatanii kan barbaadan ammoo miseensa biltsiginnaa ta'anii jiru har'a ammoo biltsiginnaan ODF dhaaba jiru kan biyya san keessatti seeraan laayisensii hin qabne laayisensii iyyuu hin baafanne uummanni kun sirriitti hubadhaa hayyama biyya san keessatti kan hin baafatin har'a OBN dhufuudheeti dhaabni ODF jedhamu ibsa ejjennoo paartilee siyaasaa biroo wajjiin mari'atee kan jedhu fidan lammaffaa adda tokkummaa bilisummaa Oromoo maali addi tokkummaan lammaffaa adda tokkummaa bilisummaa kan biraa ammallee maqaan isaan baasan maali bilisummaa Oromoo tokkoome adda bilisummaa Oromoo tokkoome abaa'oo tokkoome jechuun fakkaatti paartii bilisa baasaa Oromoo kunis Oromoo Natsaannat paartii jedha paartileen kunniin hundi isaaniitu dhugaa dubbachuuf yoo taate paartilee kanneen keessaa addi dimokiraatawaa Leencoo Lataa fa'aatu dhaabee Oromoo Dialogue Forum irraa kaasanii Oromoo Democratic Organization deebisanii
sana booda immoo erga guyyaa galanii paartichi du'ee jira. Paartichi completely du'e, completely dissolve ta'e soo qiddeen bulbulameera. OPDO'n takkaahuu ammoo biltsiginnaan paartii kana paartii biyya keessa galmaa'ee hin jirre maqaa paartii siyaasaa Oromooti jedhanii as baasuun yakka Oromoo irratti hojjetamaa jiru. Yakka ilmaan Oromoo irratti hojjetamu kun beekaa. Maqaan jirre dhaaba hin jirre fuudhanii baasuu as baasuu. Leencoo Lataallee ta'e, Leencoo Baatiillee ta'e, Hasan Useenis ta'e namoonni garaagaraa kan dhaaba sanaan fuudhanii gara biyyaa seenan jarri ekspertii garaagaraa ta'anii hojii biraa deemaniiran. Inni biraa adda tokkummaa bilisummaa Oromootii fi adda bilisummaa Oromoo tokkoomee mee hubadhaa maqaa kan adda tokkummaa bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo tokkoomee. What does it mean? Abaa'oo tokkoomee yoo ta'e yes Haayiluu Gonfaafaa Haayiluu Gonfaafaatu deemaan abbaa biyyaa faatu deemaan abbaa nagaamin abbaa nagaa faatu deemaan. Kanaan ala paartiin sadaffaan paartii bilisa baasaa Oromoo. Maali paartiin bilisa baasaa Oromoo kun bilisa baasaa meeqa qabna nuti? Bilisa yeroo kana keessatti amma dura Jeneraal Kamaal Galchuuf ani maqaa miti alaabaan keessanuu alaabaa abaa'ootiin wal fakkaataa jedhanii hayyama dhoorgataniifi eessaa fidan warra maqaan isaa gamana oo milisa wal fakkaatu kana A-T-B-O inni kun maali? A-B-O-T kana qubee tartiiba wal jirjiisu Oromoo wal ficcisiisuuf paartilee siyaasaa qeerroon biyya sanaa quba hin qabne bakka isaan akka killee facaasan kan hin beekamne bifa kanaan walitti guuranii ibsa baasanii jedhanii warri OBN warri sagalee Lammaa Magarsaa kaleessa awwaale warri sagalee aartistoota Oromoo kaleessa nyaatee miseensa biltsiginnaatiif isatu mo'ate jedhee kennaatiin ture har'a yakka kana raawwachuun isaanii akkuma 2005 paartii kafaa'oo yookiin ammoo Mararaan Guddinaa fa'i erga isaan kursiilee hanga tokko argataniitiin paarlaamaa seenan booda addaan diiganii kaan karaciitiin maallaqa Tigreen guurtee itti kennitee adda caccabsan kuni ammallee Abiy Ahmed Oromoon paartii lamaa ol nu barbaachisu Oromoon paartii yoo guddate lama jedhu sun hadha paartiilee kana eessaa dhalchee gadi yaase eessarraa gadi yaase hadha ibsaafi kan jedhan ammootu wanti nama gaddisiisu waan seeraan alaa kan raawwatamu kamiyyuu hin cal'isnu hin dhiisnu jettee jarri kun ibsa ejjennoo baaste. Jarana namni Oromoo bilisa baasu namni ani maqaa Oromoo bilisummaa baasuudhaaf deema jedhu yeroo heerri mootummaa cabu nama heera mootummaa akka eegamu irratti Jawaar Mohaammed fa'aa irratti yoo laalte ibsi jarri kuni baastu maal ta'u jaraatiif? Eessaa baate jarri kun? Eessaa bahan jarri kun dhuguma dubbachuudhaaf? Eessarraa dhufan? Eenyumatu abaa'oo tokkoomee biyya alaatitti illee ni beeyna. Booda kana namoota gara garaatiin waliin makamanii biyya galanii hin beeyne isaan hooggansa isaanii illee ni beeyna. Hedduun isaanii dhaaboo siyaasaa abaa'oo yookiin abaa'oo jijjiirama kanarraa warra ciccitee booda walitti deebi'ee akkanumatti ennadhanii dhuma yeroo jijjiiramni dhufuu eegalan jirra jedhanii orgaanaayiz walitti dhaamaniitiin biyya galan. Kuni haqa jiru. Kuni haqa jiru. Abaa'oon tokkoome dhugamatti yoo saba Oromootiif ka yaaddu taate abaa'oon tokkoomee yoo dhugamatti jiraattan irra hedduu hadha dhugaa iccitii amma dura xalahaalee amma dura arganne jira. Fakkeenyaaf namni bilisummaa jedhamu namni maqaan isaa bilisummaa jedhamu xalahaa isaa nama lama abdii isaa bilisummaa nama lama maqaan isaanii tokko bilisummaadha kan lammataa waraqaa hin qabaa poostii gochuu danda'a. Xalahaan almost waggaa jala gahee jira. OPDO'n kan barreessitee fi jarri kun caasaa tikaa OPDO yookiin ODP waan ta'aniif kantiibaa magaalaa Finfinneetiin hatattamaan mana akka nuu kennituuf kan jedhu kan caasammaan biyya alaatii galee uf gurguree OPDO'tti maxxane xalahaa barreessee arginee turre. Yeroo sanatti lakkii dubbiin kun Oromoo yoo gadi baasne Oromoo diiga malee Oromoo hin fayyadu jenne miseensota ibin abaa'oo tokkoomee ka biyyana jiran jarana isin abaa'oo tokkoomee jettanii ummanni kun Oromoof dhaabbata kan jettan kunootii caasaa tikaa biltsiginnaa caasaa tikaa ODP ta'anii jirani hodhaa xalahaa kanallee jennee itti agarsiiseera. Namoota abaa'oo tokkoome keessa jiran namuu rifate yoo dubbiin odeeffamu yoo oduudhaa afaaniin yoo haasamu dhugaam garuu guyyaa ragaan kunoo kanaa yoo jettee ati agarsiistu namuu ni rifate. Abaa'oon tokkoome
dhugaa dubbachuudhaaf qabsaa'ota yeroo dheeraa qabsoo Oromoo keessa turanidha. Garuu har'a galee caasaa tikaa ODP yookiin PP wanti jarri kun ta'aniif maali? Har'a ammoo gadi bahanii Jawaar irratti yookiin ammoo dhaggeeffadhaa Oromoo. Qabsoo Oromoo keessatti hooggantoota muraasaa fi dhaabota sadeen irratti xiyyeeffannaa maaf kenne Biltsiginnaan? Maaf dhaabbilee amma har'a maqaa isii dhageenye tanniinitti maalii fi guyyaa takka hammeenyaan dubbatin? Jarri kun warra qicaa yookiin ammoo kennaa OPDOtiin yookiin ammoo ODPtiin jiraataa turedha. Kan nu agarsiisu kana. Garuu warri biyyarraa galan hedduun isaanii warri abaa'oo tokkoomee akka aangoo argatan ni beekna. Aangoo argachuun ammoo qabsoo uummata Oromoo gufachiisuu miti jedhee amanaan akka nam tokkooti. Qabsoo aangoo argatanii mootummaa sana waliin waan waliin ta'an irratti hojjechuun waan garaagarummaa qaban ammoo akka dhaaba tokkootti wal aboo dhaabachuun ani abaa'oo tokkoomerraa ansaniin rakkoo irraan qabu. Garuu abaa'oon tokkoome uummata Oromoo bilisoomsa jedha. Yeroo bilisummaan Oromoodhaa karaa irraa maqxu osoo argitan nama kana wajjin yoo dhaabbattan ummanni Oromoodhaa qeerroon Oromoodhaa kan lubbuu isaa wareege guyyaa takkatti 800 fixan ganda hunda keessatti 20-30 wal irratti akaawan abbaa tokko jaraa ilma 3 fi 4 kan fixan haadha takka ilmoolee isaanii ajjeesanii haadhaan irra taa'i kan jedhan hadda ammootu yeroon aangoo isaanii dhumachuuf deemu. Yoo isin ummanni nu Abiy Ahmed kan inni jedhe maali? Abiy Ahmed wanti inni jedhe yoo ummanni nu filachuu baate sa'a 24 keessatti Amaaraan jedhe kan Oromoon miti beeka. Sa'a 24 keessatti aangoo isin as rakkamnaa jedhe guyyaa Amaaraa. Why not Oromoo? Isin dhaaba kana wajjin gabbayaatii nu hima. Waa takka isin beeyna beeka. Gadi ba'aatii warri abaa'oo tokkoomeellee wanti isin mootummaa kana deeggartaniif tokkoffaa akka hojii isinii kennan ni beeyna. Kun iddaazimmaara. Anaaf hojii argachuun keessan homaa rakkoon qabu. Garuu hojii argattanii qabsoo ummanni Oromoo irratti wareegamee waggaa 150 asiin baase tana fuutaniitiin Biltsiginnaa Abiy Ahmed cinaa dhaabbannee deemna kan jettan lafeen kakaleessaatii miti ka'eeda guyyaa kaleessaa ka eenyummaan isaanii hin beekamne poolisni bishaan gurraachaa poolisni magaalaa bishaan gurraachaa lubbuu nama lamaa ka maalummaan hin beekne ajjeesaniitiin fuudhanii baadiyaa ganda keessatti awwaalan sun isinitti haa dhagahamtu. Lafeen kun isinaa waraanu. Ilmaan Oromootitti hin taphatinaa. Ilmaan Oromootitti bifa kanaan taphanna taanaan eessumaayyuu gahuu hin dandeenyu. Eessumaa isinillee gahuu hin dandeettan. Filannoodhaan yoo moo'achuu hin dandeenyu jettanii takka sodaa kafaa'oo, sodaa abaa'oo shanee, sodaa paabaa'ootiif qabdaniif maxxantuu taanee jiraannaa kan jettan yoo taate OPDO kaleessa maxxantuudha jennu sanaa wanti adda isin godhu maali? Maali wanti adda isin godhu? Naa himaa. Kana har'a booda irraa eegallee jechuudha. Ibsi isin baastan kun kan amma dura hanga ammaa nuti ukkaamamnee haa deemanii xalahaa ragaalee garagaraallee harka haa qabaannu malee Oromoo irratti waa takkayyuu hin dubbannu. Jarri kun Oromoo qabsaa'anii jiru waggaa dheeraaf qabsoo uummata Oromoo kana keessa jiranii qabsoo kana hin gurguratanii. Yeroo namoonni garagaraa awwoo jarri kun akkana ta'an ragaa akkanaa yoo jedhan noo mee obsaa akkasitti hin deemnu jedhaa turre. Amma garuu ifatti baatan. Kanaaf kana eega isin kana gootanii nutis rakkoo Oromoodhaa kan jiru dubbachuun nurraan oolu. Fakkeenyaaf hanga dhiyoo kanaa waan jedhametu ture. Baalee gammoojjii keessa deemnee akkas goonee uummata keenya koronaa irra barsiifnee jedhaa turtan. Baalee gammoojjii keessa godhattan. Uummata madda olaabuu irraa buqqa'ee naannoo Sumaaleetti deebi'ee naannoo Sumaaleen garafte sana hoo agartanii jirtu? Sumaaleen tumte sana hoo argitanii jirtu? Qaamni suni nama keessa immoo nama keessanii miti. Kuni paartilee hin jirre. Fake parties qeerroo Oromoo dhageeffadhu. Lubbuu kan kee itti kennee paartilee siyaasaa kamiiyyuu gara biyyaatti kan galche. Gara biyyaatti kan galche si'i. Abiyyee miti. Akka amma Abiy tawaaqteen maal taanee akkas taanee biyya namaa dhandhee kadhannee gara biyyaatti galchine achi booda waraanni nurratti haa banamu kan jedhe no. Every single result that Oromo saw so far. Wanti hangardaa qabsoo Oromoo irratti nuti agarre kaleessa galgala gaafii isin gaafadhe tokko ture.
Oromoo maaltu asiin baasee kan jedhu OPDOdha jecha jettu namni tokko barreessee hin jiru. Deebilee sanniin ammallee ufafoo qaba. Gaafii isin kaleessa jettan Oromoo qabsoo Oromoo maaltu asiin baase tokkummaa Oromoo qeerroo Oromoo Jawaar OMN wal dhagahuu barumsa gabrummaa cunqursaa roorroo hammaachuu saamicha qabeenyaa hujii xiinxaltoota siyaasaa wal beekuu Oromoodhaa rakkoo maastar pilaanii irraa ka'e sabboonummaa OPDO'n qabsootti xiqqoo makamuu wanti jedhu namni tokko kaasee ture kalee aartistoota Oromoo akka boba'aa ta'anii wareegamuudhaaf uf kennuu ilmaan Oromootii fi Oromoon biyya san keessatti akka lammii lammaffaatti ilaalamuun kun hundi walitti dabalamee Oromoon akka sadarkaa olaanaatti deemuu ta'e jedhan. Kanaaf har'a wanti argaa jirru garuu wanti har'a ibsi bahe kun osoo Abiy Ahmed ilmaan Oromoo masaraa mootummaa keessaa nama 3 kaan hidhaan kaan ajjeechaan baaseera waardiyoota isaa. Alright? Kaan hidhaadhaan kaan ajjeechaadhaan baaseera. Kana kan godhe Abiy Ahmed kan itti gaafatamullee Abiy Ahmed. Gumaa ilmaan sanaa isatu itti gaafatama. Jaalattee jibbitees. Abiy Ahmed itti gaafatamta guyyaa Rabbi jedhe. Ani hin beekuun hin dalagu. Ajaja Jawaar Muhammad ajjeesuu irratti baasee ofii biyya alaa deeme. Ajaja gurbaa injiinarticha Abbaayii ajaja baasanii akka inni tu ofii Ameerikaa dhufan. Every single time yeroo Abiyyi biyya sanii bahu rakkoo dhalataa tureemi. Kuni Oromoon sirriitti hubadha. Oromoo sirriitti hubadhu. Oromoo waan sitti deemaa jiru argi. Har'a Oromoon ganda hunda keessaa qeerroon ganda hunda keessaa halkan manaa guuramee dhabamaa jira. Mucaan Muhammad jedhamu kuni ragaadha. Mucaan Muhammad jedhamu kan ganda keessaa fuudhamee dhabame har'a garuu ganduma sanatti reeffi lamaa fidamee awwaalame yoo ka isaas ta'e abboota du'an san Rabbiin lubbuu isaanii san jannata keessaa kaa'u. Abbaa ajjeesanii achitti awwaalan hin beeknu garuu guyyaa adiidhaan fidanii awwaalan. Kana kan goosisaa jiru Abiyyi maal jedhe abadan waliin dhiifnu jedheemi namni kaleessa biyyanatu isinii ceesisa mootummaa ce'umsaa isin barbaadu anumatu mootummaa ce'umsaa isinii ta'a jedhee Amaarallee jala kufee kadhataatiin ture. Oromoollee jala kufee kadhataatiin ture qabsoon kun itti kenname. Ana nan amantanii an ilma keessanii miti. Guyyaa gaafii Harargee keessaa nama hin qabnu wagguu uummanni Harargee jedhuun an ilma keessanii miti jedhe. Ani ilma keessanii miti an akkamitti achi na qabdanii jedhe. Garuu Abiy Ahmed Oromummaa osoo hin taane alagummaadha wanti inni agarsiise Oromotti. Ijoolleen sadeen tun hubadhaa. Ijoolleen sadeen tun kana sirriitti qabadhaa. Lamaan mana murtii irra murteessan maqaa isaanii isinii poostii godha. Kan tokko suuraa isaa wajjin qaba. Ijoolleen lamaan mana murtii waggaa 5 ijoollee isa eegdu rasaasa gurgurtan jedhanii itti murteessan. Rasaasa eenyutu itti kenne? Abiyyitu itti kenne akka gurguran. Ijoolleen tun nama biraan beekan isa eegu. Kaan fuudhanii mucaa warra Adaabbaa mucaa Washaa Addis mucaa jedhamu 4 kiiloo ajjeesanii reeffasaa fuudhanii Bishooftu darbanii hoteela keessatti du'e kan jedhan yakkoonni kun isatti gaafata. Gara biraatiin yakka yeroo ammaan tanaa ilmaan nama poolisii addaa keessatti bakka meeqatti reeffi gale. Hanga dhiyoo kana nama 11 ajjeesaniimi. Kana raawwachuuf deeman jennee osoo himnu osoo lallabnu kuni gale. Gana godinoota Oromiyaa hundatti halkanii miti guyyaas kun isinii galuuf deema. Abiy Ahmed sammuu Isaayyaas Afeworqiitiin hojjeta. Ilaalcha dargii san of keessaa qaba. Abiyoot akkuma maqaan isaa Abiyoot jedhamu sammuun isaallee Abiyoot waan jettu sana yaada. Ajjeesuu, fixuu, hidhuu waa hundumaayyuu akkaataan inni itti amanu hidhuu fi ajjeesuu qofaan ta'a jedhee yaadaara namichi kun. Namni Abiy Ahmed amma dura maal jedhe? Magdal mashanaf ነው jedhe. ማሰር መሸነፍ ነው። ከምርጫ መሸነፍ ነው። ፊለኖ ራዴሱን ፊለኖ ከነከራ ሴራቲን ኦሶንታን ወሊን መርያተኒ ዋን ቢየሰና አፍተው ካኡ ዲሰኒቲን ዋን ብራቲን ደሙን yakka kanaaf gaddaar dhahime kan dhimma iccitii mucaa Adaabbaa Addis mucaa jedhamu
inni mootummaa biyyaa eegaa jedhee dandeettii addaa qabuun iddoo sana jira. Ijoolleen raayituu afaan laala waan ijoollee raayituu waan isin taateef isin irra isinii deebi'u amma meeqa isinii godha. Ijoolleen raayituu maalii fi xiyyeeffannaa keessa galanii ijoolleen raayituu irraa dhufte afaan Amaaraan beektu. Yoo jechoota muraasa ta'e malee afaanuma Amaaraatu hin beektu. Ijoollee poolisii Oromiyaa keessaa bahanii leenjan. Ijoolleen tun Oromoo qulqulluu raayituu keessatti afaan Amaaraa Ameerikaa jiru akka hin beekne beekan. Namni naannoo sanii afaan Amaaraa namni beeku hin jiru. Ijoolleen kun afaan Amaaraa waan hin beekneef 4 kiiloo keessatti afaan Oromoo qulqulluu haasawan. Afaan Oromootiin waliin haasa'u yeroo hunda hin beekan ka afaan Amaaraa isaanii. Yoo waa gurrarra waan babawoo itti mana ajatti dabroo himan malee hin beekan. Dhumarra maal jedhan እናንተ ዘረኞች ናችሁ. እናንተ ዘረኞች ናችሁ። ለምንድን ነው በአማርኛ የማትናገሩት? ለምንድን ነው አማርኛን የማትጠቀሙት? ይሽን ዘረኞታ akkamitti afaan Amaariffaatti hin fayyadamne jedhanii ijoollee kana dararan. Ijoolleen kun afaan kana waan sirnaan hin beekneef homaa gochuu hin dandeettu. Afaan ofiitiin dubbachuu jaraatiif zaranyaa taate. Afaan ofiititti fayyadamuu isaaniitiif yakka jarri hin raawwatin irra kaa'anii jaraa rasaasa gurgurtuu qabne jedhanii diraamaa dalaganii ijoollee kana waggaa 5 itti murteessanii karchallee buusan. Kanaaf yaa Oromoo bakka kamiyyuu yoo jiraatte balaan sirraa dhaabbataa hin jiru. Yaa Oromoo aangoo kamiyyuu yoo qabaatte balaan sirraa dhaabbataa hin jiru. Namtichi kun nama Lammaa Magarsaa aangoo biyya bulchuu Oromiyaa bulchuu miti Itoophiyaa bulchuunuu isaan malti osoo nuti jennu nama fuudhee dukkana keessa galchee har'a kaleessa sagalee daqiiqaa 4 akka gad hin dhiifamne namichi ukkaamse namichi awwaale. Amma dura Lammaan rakkoo keessa jiraa jennee guyyaa iccitii 4 kiiloo ba'e jennee yeroo itti dheessin namoonni hedduun keessan Lammaan qilee haaseenuu jedhaa turtan. Hedduun nama Lammaan qilee haaseenuu isatu kaayyoo kennaa qabsoo kennaayyuu gurgurateedhan. Amma hoo maal irraa barattuudha? Amma hoo maal barattu? Lammaan dogongora qaba? Dogongora hedduu qabaata. Akka namaatti. Garuu guyyaa sagalemmaan isaa osoo miidiyaan garagaraa jiru. Waan ajaa'ibaa sagaleen isaatii fi sagaleen Jawaar. Laayivii osoo hin darbin dura namni waraabee naa ergee an gadhiisee ture. Achi booda hundinuu gadhiisanii turan booda. Sagalee nama hunda gale. Harka nama hundaa gale. Ergaa harka nama hundaatu dhaqqabe. Hin dabarsinu jechuun abbaan irrummaa kanaa ol maali? Yes, nin yaadadha turist. As a tourist, ol yaad ka turist. Ati gaafa Abiyyii jettee nafxanyaa arrabsitu yaadattaadha. Yoomillee dagadhu. Yoomillee dagadhu. Profaayiliin kiyya salphas suuraa guyyaa saniiti. Yoomillee dagadhu. Guyyaa inni badhaasa addunyaa argatellee akka dhibbatti isaan hin malle rakkoo biyya keessaa akka inni sirnaan hin hiikin osoo been ergaa dabarsineef. Amaanaan sitti kahame waadaan ati galtee fudhatte waadaa 270. Waadaa 270 kana guutuu baannaan ammootuu si wajjin hin dhaabbannu jennee itti himne guyyaa sanas. Ammoo bakka gammadde jenneen maaliif? In the history irraallee yoo fudhatan maqaa Oromoo tokko namni tokko argatee mataa isii seena. History yeroo tokko akkuma tasaa sii barreeffama. Yeroo tokko namni tasuma waa hojjetaa beeka. Yeroo tokko ilmoo xiqqoo yookaan hantuuta adurree ari'u agarta. Yeroo tokko adurree leenca ariitu agarta. Kanaaf namni kun yeroo sana keessatti akkaataan inni itti as dhufe sun nu'ii miti warra alaa isa laaluu miti. Warra isa wajjin jiraatee guddate. Maal jedhe Lammaan? Yeroo aangoo kana amanetti ergu ana jechuun Abiyyi jechuun anaa jedhe. Abiyyi ammoo on the same guyyaa lammataa moo sadaffaa irratti waan san yeroo deebisu waa'ee Jawaarii fi Lammaan tokko jarri yeroo uummanni Oromoo jedhu jara sadeenuu nuuf tokko yeroo jedhu Abiyyi jechuun nama biraa Lammaa jechuun nama Jawaar Lammaaf Jawaar namoota garagaraa nama lamaa jarri jedhe. Guyyaa sani Abiyyi fi Lammaan akka adda ta'an hubanne. Kanaaf Oromoo hubadhaa. Eenyuunuu taanaan guyyaa namni karaa sirrii irra jiru abbaaf diinillee waan gaarii hojjettadha jennee hamilee isaa ofii as deebisuu dandeenya. Garuu diina kan garaan isaa summiidha. Irri ammoo afaan qofti dammaa. Lammaa afaan dammaa jedhaa turree miyaa Oromoo.
Lamma afaan dammaa jedhaa turre akkanaa namni jedhee yura deddeebi'ee I don't know. Hedduminaan 2015-16 ani lammaa guyyama takka shururuu ittiin jenneeni ture. Garuu summiin summii olii kan Oromoon ofirraa dhabamsiisuus qabu Abiy Ahmed. Maaliin dhabamsiisa? Ajjeesuudhaa miti. Sagalee kee dhoorgachuudha. Ganda kee keessa ajaja isaanii diduudha. September 30 dhufa ajaja isaanii didu. Amma Jawaar Mohaammed fa'aan filannoon gaggeeffamuu baannaan seeraanii ummanni kun aangoo hin qabdan aangoo. Kana sirriitti hubadhaa. Eenyuunu ajaju gibira guuruu gadi bahii ol seenii hin danda'an. Amma wanti mootummaan sun ta'uuf deemu beektanii. Lammaa maalii fudhanii qaban beektu? Lammaa wanti fudhanii qabaniifam. Lammaan yoo makkalaakaa ministeerri jira. Yoo biyyattiin sun karaa malee deemte namni humnaan dhufee aangoo qabatu makkalaakaadha. Makkalaakaa ka ajaju eenyu? Lammaadha. Kanaaf Abiyyiin achi darbee lammaan bakka kana qabata. Sodaa jedhuuf akka amma Ijipti taate jechuudha. Ijipti maal taate? Wanti godhame saniimi filannoodhaan karaa filannootiin Muslim Brothersi filee uummanni Ijipti. Sana booda dubbii lallaalanii waraanni namticha kana achi darbee ka hidhaallee kaan gadhiisaniit warra Muslim Brothers hidhatti naqaniit ofii aangoo qabatee waraanni. Itoophiyaa keessatti illee waraana ka bulchaa jiru amma lamma. Sodaan Abiy Ahmed qabu lammaan amma yeroo kana keessatti filannoon kun haalli deemaa jiru kun rakkoo waan ta'eef lammaan sagalemmaan isaa Oromoo biratti dhagahamuu akka hin qabne akkuma amma dura OPDO'n namoota garaa garaa namoota sabni jaalatu godhaa turan Abiy Ahmed illee isuma san godhe. Abiy Ahmed is a photocopy of Mangistuu Hayilamaariyaam and Mallas Zeenaawi. Oromoo ta'uu isaatiin garuu Oromoo ni tuffachiise. Oromoo ta'uu isaatiin garuu waa hundumarratti Oromoo bulcha osoo jennu Abiyyi mataa irra of baasifne. Oromoon Oromootti hin duulu akkuma amma abaawoon tokkoome ibsa paartilee siyaasaa jiraachuun isaaniitu hin beekamne. I'm sure that warri amma paartileen siyaasaa abaawoon tokkoome walii galtee mallatteessan kunniin hadha yeroo biyya alaa jiran paartii kana guyyaa takkaa'uu dhagaanii hin beekan. 100% I'm sure. 100% hin jiran namni isaan dhageen beeku. Gaafadha abbaa beekan. Mee Qaasim Abbaana Shaakaa waan kana dhagan. Mee gaafadha Haayiluu Gonfaa jara kana hin beekan. Jara feekii ODP'n kireet gootee asittillee paartii achittillee paartii godhanii yes paartiin kun waliin dhufee ibsa baasee dhaabbileen siyaasaa Oromoo Oromiyaa keessa socho'anii. God damn shit. Wallaalummaa fi dadhabummaan dhugaa jechuudha. Abiy Ahmed nama yoo taate kaleessa galgala dubbadhee ture. Jawaarii nadha agartaniimi. Jawaarii nadha yoo agartan Jawaaritti namni hin boonne Jawaar Oromoo ta'uu isaatitti Jawaaritti namni hadha hin gammanne Oromoo miti sun. Oromoo miti namni sun beekaa. Oromoo miti. Kanaaf warri garaan isin gubatee haqa jiruun kijiba jettan isin kijiba isin dhale. Namaayyuu miti ka isin dhale fakkeenyaaf as keessa Abbaas Nuur ka jedhu kana nama kijibni dhale. Haadhaaf abbaan kee illee kijiba ta'uu qabdi. Dhugaa siima haadhaaf abbaan keessattuu arrabsiise anaa miti. Yoo ati afaan dheeratte anis arraban qaba. Arraba kan mana si galchuu fi as keessaa si baasu qabaa iyyuu. As keessa teettee yoo baratte siin jedheeti. Kaayus wallaalummatu isinit jira. Doofummatu isinit jira. Isinif fe'achuu malee wanti biraa wanti isinii godhan hin jiru. So gidda isaan isin afoo qabanii boojii beektaa? Horii horsiistanii beektu. Warra horii horsiisoo taate akka horii boojii afoo qabanii qileen dhaqan san Abiy Ahmed abaa'oo tokkoomillee taanaan akkaataa amma agarree kanatti osoo nuti kanatti isaan hin eegne maal isin godhe beektani boojii isin afoo qabee qiletti isin naqe. Boojii isin afoo qabee amoolee isin afoo qabee soogidda isin afoo qabee margaratti naqaa qiletti isin naqe. Oromummaa keessaa isin baase. Hanga dhiyoo kana abaa'oon tokkoome at least namni beeku waan qabu beektaa abaa'oo tokkoome Oromooliin jira jechuudhaafi waan garagaraa jedhan. No. Warroonni diina taatan kanneen wanti qabsoon siyaasaa Oromoo maal akka gaafattuu fi maal hojjechuun akka barbaachisu hin beekne gadi taa'a waan biraa hin godhinaatii nama ta'a jalqaba. Nama ta'uu keessan mirkaneeffadhaa jalqaba. Nama ta'u yookiin hafuuruma kijibaati isin. Warroonni nama taatan haasawa Jawaar Muhammad hadha godhe. Haasawa lidatu ayyaaloo miidiyaa garagaraa hanga dhiyoo kana godhe. Bar lidatu hin beektanii bari. Probably ijoolleen kun ijoollee warri amma Abiy jettu tuni ijoollee
dhalachuu isiitu hin beekne filmi dhalachuu isiitu hin beektu hafuura nama ta'uu warra hin beekne because Lidatu Ayyaaloo yeroo dheeraadhaaf siyaasaa Itoophiyaa keessa jira. Mullaaciidha talbaadha namichi talbaadhumaa qabachuu hin dandeettu garuu siyaasaadhaan Abiyyi siyaasaadhaan 25% of Lidatu Ayyaaloo hin ga'u 25% isinii maan 25% of Lidatu Ayyaaloo siyaasaadhaan abadan hin qabu wanti Abiyyi qabu maali waggaa torbatti haati tiyya nugusa taate jettee natti himtee bakka nugusa ta'a arraba qabaachuun faranjiin maal jetteen Abiyyi gurran qabu afaan sadii qabaa jedhaniin hubadhaa nama faranjiin warri badhaasa nagaa isaaf kenne Abiyyi gurra hin qabu afaan sadii qabaa jedhaniin kanumaa ol kufaatiin isiniif himamu maali kanaa ol salphinni hin jiru nama kalee akka mootii akka nama bari sodaatee gaazexeessootaaf guyyaa awwaardiin kennamuuf sodaatee ibsa godhuu dideemi sila seera Nobel Peace Prize itti maal ta'uu qaba gadi taa'ee gaafii gaazexeessonni gaafatan hunda isaaniitiif deebisuu qaba achi booda silaa badhaasni kan kennamuuf inni garuu warri Norway ammoo gara laaftota na fakkaatti silaa dhoorgachuu qaban achumatti gara laaftota na fakkaatti fuudhaniitiin A+ harka kaan anatu A+ adunyaan ragaa naa baate adunyaan ragaa naa baate adunyaan akkatti ragaa sitti taate atin beektu ragaa sii baate si fakkaate malee adunyaan qabxii 270 kana fooyyessi filannoo 2020 dimokiraatawaa godheedhanii si kennan hunda siitu hin goonaa jettee fudhatte amma garuuyyuu filannoon karaa seera qabeessaan haa godhamu hogguu jedhamu qawween akkas hin goonaa nuti waraanaa nuti ilmaa waraanaati waraana ta'uu kenna beektu sawwoos nan jedhu eegalte shame on you salphina olaanaa yaa dhugaa warri arraba baastan kun arraba biyyitti heddummaata beektanii arraba sadii qabaa jetteen faranjiin yaa shame on you nama arraba sadii qabu nama afaan sadii faranjiin afaan sadii qabaa gurra hin qabu jetteen waan akkasiin hin dhageeffadha tiksoota kana mee barsiisuun barbaachisaa yeroo tokko beektanii barsiisnaa qofa mee obsaa rabbiin gurra lama siif kenne afaan meeqa siif kenne tokko gurra lama afaan tokko hedduu dhageeffadhu waa xiqqooshoo dubbadhuudhaadha dubbiin isaa Abiyyi Ahmed ammoo wanti dhageeffatu hin jiru yoo Daani'el Kibrat ta'e malee wanti inni sagaduuf hin jiru faaruu jaartii isaa yoo taate malee yoo masgiida dhaqu sheeqoo muslima bira dhaqu imaam of fakkeessee yoo ortodoksiin bira dhaqu qeesii phaaphaasii ol fakkeessee yoo pheenxee bira dhaqu maal jedhaniin nabiyyii ta'eefit dhiyaata afaan sadii qabaachuun kanaa ol eessaa dhufa yaa ilmaan Oromoo amantii tuquufi miti amantii hundarrattuu namichi kun sadiinuu fakkaata ani warri pheenxeetu nama kanaan pheenxe jedhanii achi keessa kaa'uun yeroo tokko si gaddisiisa ortodoksii yoo dhaqu amantii pheenxeetitti warri pheenxee taatan bifa kamiin yoo jedhu namni masqalaaf gadi jedhee ol ka'a amantii pheenxee keessatti dhoorgaadha masqalaaf jimbiilfattee hin kaatu dhoorga amantii pheenxee keessatti namichi kun san godha akka nama afaan qabu biyya arabaa dhaqee maal afaan arabaa nu barsiisaa nuti amantii isin barsiisaa jedhee bara he has too much arraba xawalwaallummaa arraba durriyyee arraba kaarii ijoollee mannaaraa ooltan axaxeettan agarte arraba kaariiti namichi kun kan qabu arraba bulchaatii miti forjid dookumantiidhaan akka deemu sadarkaan barumsaa isaa digirii kiyya 2001 argadhe jedha kolleejichi sun garuu 2004 dhaabate digirii yuu ka'ee gale shame kanaaf warri as keessa jirtan warroonni mana barumsaati osoo mana barumsaa mataa irra isin ijaaranii barumsa isiniif hin galle umrii keessan irraa ummanni waa barachuu hin dandeenye biltsiginnaan ni kuftii kufuu keessaallee konfii nyaatti isatu boolla gadi qotu jira boolla kana gadi hin fageessin jennee itti mineeru boolla kana keessatti ofii uf awwaalaa jira kanaaf warri biltsiginnaa waliin taatanii boolla Abiyyi ammallee yoo inni xiqqoo akaafaa takka inni fuudhu akaafaa lamaa sadi waliin buyyee keessaa fuudhaa jirtan guyyaa Abiyyi boolla tana seene warri jalqaba biyyee Abiyyitti dachaasuudhaaf deemuu isiniin uumiti
isin abiyyiin amma kaleessa nu dogongorsiiste amma warra dhufe kanatti dhiifama isaan irraa gaafatuuf amma nutu biyyee isin dachaasa warri jedhuun warra har'a abiyyiin deeggartan kana. Kana sirriitti beeka. Thank you Simon. Kana sirriitti beeka Oromoon. Oromoon waan kana yoo ka hin beekne Oromoon siyaasaan tun garam deemaa jirtii dhaabbannee kalaaluu wanti hin dandeenye maal beektanii? We don't read. We don't read. Yaa ilmaan Oromoo dhugamatti Oromummaan sit dhagama taanaan dhugamatti qabsoon ilmaan Oromoo sit dhagamte taanaan warra kitaaba dudda duuba guuratee taa'u san osoo hin taane warra kitaaba argate dubbisu ta'a. Amma warri tokko tokko agartanii kitaaba daraddaranii taa'u. Garuu kitaaba daraddaruu miti dudda duuba keessatti kitaaba san sammuu kana keessatti dubbistee fiichariin Oromoo garam deemaa jirtettee akka Jawaar Mohammad kanatti tokkocha Rabbiin Oromoodhaaf kenne. Kan lubbuu ofii irraa bahe mee waan akka isin yaa'imu. Yaa ilmaan Oromoo warri as keessa jirtanii fi bakka garagaraa irra jirtan yeroo garagaraatti dhimma Jawaarii kana isinit dhagaamee itti dhiphattanii Jawaariin hin cal'isinaa Jawaariin biyya sanaayyuu bahuu qabaa warra jettantu jiru. An akka nam tokkootti yeroo Jawaar biyya galu Jawaar biyya gala yeroo inni jedhu Oromoon hundi Jawaar hin galin yeroo hamtuudha yeroo jedhanitti adda durummaan Jawaar biyyatti galuu qaba ana dura kan jedhe hin jiru Oromoo alaarra. Hin jiru. Sababa wajjin kaa'eef. Namni biraa jechuun Jawaariin ala namni Jawaar biyyatti galuu qaba jedhee jalqaba namni intarviinaa godhee feesbuukii ofiirratti namni jalqaba jala sararee kanaaf wanti kun erga badee booda sirreessuun jalqabarraa keessatti argamanii tolchutu caala. Yoo isiin ammoo karaadhaa maqxe saba beeksisuun barbaachisummaa olaanaa waan qabuuf erga jallattee booda wanti deebisanii jiru biyya sanii galuu qaba Jawaar jedhee murteesse. Thank you birbirsaa. Warroota dhimmaman keessaa tokkosi. Warra dhimmaman keessaa dhimma kan. Garuu Jawaar Mohammad yeroo hundaa even isaan ajjeesuudhaaf halkan illee yeroo mana isaa waardiyaa irraa baasanii ajjeesuudhaaf deeman hadhallee yoo waa barreessuuf abshiir jedha. Kana sirriitti hubadhaa. Abshiir jedha. Nama akkas ofirraa bahe saba isaatiif. Nama akkas lubbuu isaatiif kenne nama akkas uf duuba deebi'ee guyyaa takkallee ija mootummaa kana jaraa hin libsan. Si ajjeesa, si hidha, akkas isin goona, daaraa isin goona osoo jedhu. Har'a barre mootummaan Eertiraa qeerroo biyya isaa keessaa akka hin qabne beektanii. Eertiraa keessa dargaggeessi lubbuu qabu hin jiru. Eertiraa keessa dargaggeessi lubbuu qabu hin jiru. Isaayyaas yoo jarri xiqqoo ol guddattu kaan waraana ergaa tuun ammoo waraana keessaa baddee biyya baraatti yaati. Hin jiru. Abiy Ahmed har'a wanti inni hawwaa jiru isa kana. Isa kana. Kanaaf dubbiin kuni namni yeroo baay'ee amma Jawaariin fa'a yeroo warri maqaa itti baasu warri garaadhaan bulu maal jedhan amma sirratti illee barreessitee hinaaftuu jedhan. Maali hinaaftuun? Hinaaffiin eessa jira? Hinaaffiin maali? Beektanii? Warra doofaa. Doofummatu hinaaffi mataan isaa wallaalummatu hinaaffi isin amma rakkoon keessanii Abiyyi warri jetteen amma maqaa keessan olaaltan asirratti hundi keessanuu amshuur maqaa asirratti amma Abiyyiif dhaabatu yoo laaltan hundi keessanuu dubbisaame. Mee dubbisaa. Waa hundumaa laala. Maqaa kana laala. Maali namoonni kun? Eessarraa bahan namoonni kun? Maaltu Jawaar maaltu isa hinaafsisee? Kaleessa bar guyyaa aangoo san irraa rarraatee Tigreen dheessitee biyyaa baatu OPDO'n awwaalamuu dandeetti bar. Oromiyaa biyya Ameerikaa taa'ee bulchaa kompiitaraan ka bulchaa ture Jawaarimi. Jawaar ol ka'a jennaan ka ol ka'u gatta'aa jennaan ka ol ka'u Jawaarimi. Maal guyyaa sana aangoo sana gadhiisi amma aangoon kun nuun malaa isin jalatti ta'a suutaan isin guddifnaa jedhuun hin danda'amu ture. Yeroo hundaa hinaaffii warri jettan isin warra akka zamana warra maalii teessan warra akkamii jenna beektani kanneen warra zamana maalii du'e warri zamana maalii du'e hadhallee adaraa miliinik jedhaa jedhan warri dhugamatti gandummaan isin rakkiste rakkoo gandummaa warri qabdan
warri bakka inaafi namichi tokko jedhee isinillee inaafi wanti jettu sun sammuu keessan bu'e sabu inaafi wanti jedhamu dictionary keenya keessa hin jiru. Jaalattee jibbiteellee ani yoo ani nama inaafi never inaafi wanti jedhamu ana bira hin jirtu. Ana bira wanti jiru congratulation namaan jechuudha waan hojjetaniif. Galatoomi fayyaa ta'e saba keetiif kan hojjette seenaa akkanaa barreessitee biraa deemtee kan jedhu na bira ka jiru. Maal wantani naafuuf? Maal wantani naafu? Osoo Itoophiyaa jiraadhe yaa hin naafa jettan. Amma Itoophiyaa keessa kan taa'u ta'ee mana hin qabu mindaa barsiisaatiin rakkachaa jiraachaa yeroo OPDO'n ji'a 3-4 keessatti makiina baatee garaan ulfa fakkaatee konkolaataa garagaraa baatee mana viillaadhaan kurraabshinaan jira naafee jetta hiyyeessa achi jiru. Maali naafta Ameerikaa teettee hattoota Itoophiyaatitti? Maali naafta Ameerikaa teettee saamtota Itoophiyaa irratti? Warra ID kaardii hin qabnetti maali naafta? Itoophiyaa keessa bar sammiin jiru waraqaa eenyummaa hin qabu bar. Warra waraqaa eenyummaa hin qabnetti maali naafta? International passportii lammii Ameerikaa ta'a. Maal wantati naaftu Itoophiyaatti? Osoo Oromummaa lammiin jedhamu jiraate hin naafan. Lammiin Oromummaa Oromiyaan biyya taatee Oromummaa lammiin jedhu osoo jiraate nani naafa. Ani osoo Oromoo ta'ee jiru lammummaa koo dhabee jedhee hin naafa. Maali naafta Itoophiyaawii maqaa jedhu irratti? Bar yoo jaalatte ofirraa mulqitee kalafa keetu. Bar Jawaar Mohaammed lammummaa akkas kabajaa qabdu. Tabalbala barbaade addunyaa tana keessa dakkii tana irratti taaniin bahee taan seenuu danda'u. Paaspoortii lafa kaa'ee saba kiyyaaf qabsaawaa. Ajjeeftan ajjeestanii. Waraqaa dhoorgattanii. Abadan qabsoo nadhii gammadaa faati irraa dhabaman. Qabsoo waaqoo guutuu faati irratti wareegaman. Qabsoo jaarraa abbaa gadaa faati irratti biyyee ta'an. Qabsoo Taaddasaa Birruu faati keessaa osoo ummata kanaaf yaadan keessaa godaanan. Qabsoo ilmaan Oromoo hadhallee bosona keessa qawwee qabatanii diina wajjin falmataa jiran tan hanga lubbuun tiyya jirtu osoo qabsoon mammaaks jeneraal waaqoo guutuu rabbi isaanii araaramu hunda isaaniitiifu. Qabsoo gabrummaa tana yoo dandeenye hiddaan buqqisnaa yoo dadhabne ilmaan itti guutan ilmaan tuni nu bira hin dabartu jedhee bar namni lubbuu fi akka Jawaarii kennee diina afoo dhaabateetiin dhugaa jirtu bakka argateef carraa argate hundatti dubbataa jiru jira. Tell me dhaaba siyaasaa keessaa nama tokko any single person who is compete with him qabsoo siyaasaa Itoophiyaa jijjiiruudhaaf. Fidaas tuun garaa ofiitiif galte obboleessi isiituu dhabame. Ka obboleessi isii bakka bu'een beennadha garaa ofiitiif galte. Silaa nama obboleessi isaa bakka inni bu'een dhabame santu gumaa baasuudhaaf deema sila. Abadan si wajjin hin nyaadhu kan jedhu isaanii hanga gumaa kana baasuutti. Ummata gumaa baasuu hin beekne. Ummata gumaan maal akka taate hin beekne. Kanneen garaa ofii guutannaaniin akka harreessan inni eeka mootu sarduu ayib qal jedhee amaarri arsiidhaan amaarri harreedhaan. Harreedhaan maal jedhan? Inni eeka mootu dhageeffadhaa isinitti maamu. Warra akka kanaa kana arsii keessatti mammaaksa tokkotu hima. Harreen maal jettee jedhan Oromoo hunda keessa jiraatu. Harreeni ergaan du'ee booda sardoon hin biqilinii jettee jedhan. Margi hin biqilinii citaan hin biqilinii jettee jecha garagara kun sardoo jedha kun citaa jedha kun marga jedha bakka garagaraatti mammaaksi kun hunduma jira. Oromoon mammaaksa kana qaba. Warri hardhaa galtanii takkaahuu ammootu nama sammuu ofii sammuu abashaa miliinik jalatti kufe. Seenaa miliinik harma muraa ilmaan Oromoo sana sitti faarsu. Seenaa aanolee fi calii calanqoo kitaaba barumsaa keessaa baase jalatti warri salaattu marti keessanuu ilmi namaa rabbiin sodaata malee naman sodaatu. Isin warra rabbiin illee hin sodaanne isin. Eenyu sodaatan isin rabbiin quban qabdan warra rabbiin quban qabne. Boru akka rabbi itti si gaafatu warra quban qabne har'a abiyyiin sodaatan. Maal ta'uuf? Abiyyoonti sodaataniif dhugaa isin himu. Dhugaa isin himu abiyyiin maaliif akka sodaatan? Jiraachuufi lubbuu keessan kabaasuu garuu rabbumu. Inni kun ammoo faana square meetirii 200 square kaaree meetirii 200 warra bitame. Warra mindaa xiqqoodhaan sobame. Mindaa xiqqoodhaan warra sobame. Mindaa xiqqoo tana mee hubadha yaa ilmaan Oromoo mammaaksa waan takka asirra fayyadama. Mee warri hadha garaa keessaniif mindaa keessaniif lafa isinii kennamuuf jecha qabsoo uummata Oromoo kan hadha galgala kana hubadha guyyaa kalee guyyaan amma lafa Itoophiyaa keessa amma lafti bari'u jira guyyaa kaleessa akka Itoophiyaatti jechuudha. Nama lamaa ajjeesanii fidanii baadiyaa keessatti mootummaa kan awwaaluuf
isin tumsitanii bari biliyoonara taatan miliyoona taatan akkuma kaleessa gootni sabni jaalatu hayyuun namni jaalatu abbaan biyyaa namni jaalatu Kabiir Huseen godaanan guyyaa waan qabdan tana biraa deemtan hin beektan. Okay? Guyyaa waan tana biraa deemtan hin beektan. Akkuma laal osoo qabeenyaan ka lubbuu hambisuu dandeenyu taate Oromoo keessaa kaleessa waan san namni dhiisu hin jiru. Namni dhiisu hin jiru. Kabiir Huseenin silaa deebisanii no ati deemuudhaan hin maltu jedhanii silaa du'a isaanii faraqaa irraa fudhatanii namni biraa du'uu qabaatu ture. Namni biraa kashalabbeen kawaat akka faayidaa hin qabne jiraame garuu hin danda'amu. Hin danda'amu. Maallaqa xiqqoof dachii kaaree meetira 200 mana viillaa tokko si kennaniif yookaan konkolaataa takka ittiin deemtu kennaniif waardiyaa sitti kennaniif Oromootti gadi baatee duultu. Oromoo akkasii godha Jawaar nutu si akkas godha kan jettu kun boru ganama akkuma ila jabaan biyya sana wali qabee hidhe kan saba sanaaf seenaa ajaa'ibaa dalage lixe inni suni sabatu booyaa fi biyyatu booyaa fi akka kan keetii ammoo OPDO'n illee si bira dhaabatteetiin sin awwaaltu yaadadha gurbaa Arsii Nageelle keessatti mucaa wayii gara Wallaggaa erganii Wallagga keessa geessanii mataadhaan namichi OPDO ture hojii ergamee jedhame makiinaa namni biraa keessa jirutti okay makiinaa keessa kaanii makiinaa san keessatti nama biraa ajjeefne gurbichuma nama Arsii irraa dhaqe sana OPD Arsii irraa dhaqe Arsii Nageelle irraa dhaqe san ajjeesanii biraa deeman. Namtichi suni guyyaa reeffasaa fidanii Arsii Nageelleetiin gaan uummanni Arsii Nageellee kuni duraanuu kan dhiiga ilmaan Oromoodhaaf fixee Arsiin akkasiin beekama. Gantuudhaaf gad hin jedhu hin sagadu. Obboleessa maaf hin taane kaleessa ati ilmaan Oromoo irratti taphattee awwaala isaa namni awwaaluu dide. Awwaala isaa namni itti bahuu dide. OPDO'n awwaaluu didde. So guyyaan isin mudatu san isinis. Laal. OPDO'n Abiy Ahmed baguma yeroo jijjiiramaa sana hin du'ini baguma namichi kun jiraatee as gahe. Akkuma taayee danda'a maalummaa isaa guyyaa guyyaanis agarre Abiy Ahmed akka jijjiiramni sun dhufeen. Ibin akkuma badhaasa san fudhateen osoo du'e namichi sun. Umrii kenna guutuu goota kenna hayyuu kenna beekaa kenna kan qabsoo uummata Oromoo fide jennee hawwinaaf dubbannaami. Baga Rabbiin isan ajjeesin. Baga Rabbiin maalummaa Abiyyi isii dhugaa sana nu garsiise. Because listii qabsaa'ota Oromoo fi gootowwan Oromoo keessaa dilii ta'ee listii eenyu jalatti awwaluu abdii mucaa warra boqqojjii sana wajjin listii awwaluu abdii abdoo isa wajjin listii goobana daaccee jalatti galmaa'e. Achi jala jira listii goobana daaccee kan Oromoof jecha ilmaan Tuulamaa biyyaa baase Amaara Oromoodhaaf ofiif aangoo ofiitiif jecha miliinikiif jimbiilfatee ilmaan Tuulamaa takkatti achirraa ka'an lafa Arsii fi Baalee kana keessa Harargee keessa gara Jimmaa kana hanga Iluutitti akka baqatan kan taasise goobana. So namoonni amma biltsiginnaa jedhamtu hundisiitu listii goototaa fi qabsaa'ota Oromoo keessa osoo hin taane listii yookiin ammoo tartiiba kam jala jiru jechuudha goobana daaccee jala jiru. Goobanni bargoota seenaa isaa yoo himan gootummaa qaba garuu alagaadhaaf jedhee alagaa jala bitamee jaartii itti fuudhanii dubartii kennaniif jechuudha. Dubartiidhaan sossobanii itti taphatan akkuma amma warri hoteela bifa qabsoo uummata Oromoo gaggeessu kun hoteelatti waan biraa jala kaa'anii achitti sassakaalanii mee dubbadhaa yoo isin dubbattanii iccitii keessan yeroo hoteela isin kennee isin qallabnu viidiyoo isin gadhiisna jedhanii achitti ukkaamsanii irra ta'an akka burtukaanii namitti amma aangoo qabattee sana Tigree waan goote beektanii warri beektanii hin jirtanii silaa osoo beekanii hin dubbatan. Burtukaaniin qabdee hoteela galchitee namatti ergitee viidiyoo isii kaasteet guyyaa mana dhaatii baatu dubbadhu mee jedhaniin yoo didde ammoo viidiyoo kana agarsiisnatteen. Warri qabsoo uummata Oromoo fuudhee biyyattiin gale kanneen hadha biltsiginnaa jalatti kufe warra biddeenni biltsiginnaan hoteela keettee isaan qallabdee fi dhalaa achitti isaan waliin asii achi utaalaa turan saniin hidhamantu achitti rakkoo keessa jira. Hedduunis viidiyoo rikardi godhanii fi ta'anii jiranii afaan bantan taanaan isin gadhiisnaa guyyaa sana booda hin xurooftaniidha. That's it. That is how OPDOs are.
Sani diraamaan isin irra dalagan. Kanaaf yaa ilmaan Oromoo wantoota hadharraa kaane hin dagatinaa. Waan irra deebi'ee isin yaadachiisa warra booda kana seentaniif. Tokkoffaa mucaan Addisuu Alamuu jedhamu mucaan warra Adaabbaa jechuudha. Kan Abiyyiin waliin biyya Ameerikaa illee dhufee isa eegaatiin ture guyyaa kaan hoteela Bishooftutti hoteela keessatti mana farshootitti du'e kan jedhan mana farshootti hin duune. 4 kiiloo ajjeesanii fuudhanii reeffa achi geessanii rasaasa dhukaasanii jeequmsa uumame jedhan. That is what happened. Takka. Kanaaf jedhatti gaafatan. Lammaffaa ijoollee raayituu ijoollee lama. Kanneen eegmaa Abiyyii keessa turan. Kanneen afaan Oromoo hin beekne. Amiin afaan Amaaraa hin beekne dhiifama. Kanneen afaan Amaaraa sababa jarri hin beekneef afaan Oromoo qofa waan fayyadamaniif yeroo waliin haasawan akkamitti afaan Oromoo qofa haasoftu isin zaranyoota isin xabbaabaydha isin dhiphoota jedhaman sanii jedhanii dhumarratti akka achii baasaniin dhabanii sababa itti uuman. Sababni isaan itti uumaniif maali? Rasaasa osoo gurgurtuu qabnee Adaamatti jedhanii ijoollee Finfinnee 4 kiiloo keessaa hin baane booda hidhaa darbanii waggaa 5 itti murteessanii quba qabaadha. Gara biraatiin raayyaa ijoollee har'a laalaa naannoo bishaan gurraachaatti nama lamaa kan reeffi isaa ka'eennu akka ta'e hin beekamne maal godhan? Poolisoonni ajjeesanii fidanii poolisoota magaalaa gurraachaa bishaan gurraachaatti jedhama. Fuudhanii fidanii ijoollee boolla qottullee bakka isaan fidanii ijoollee hin beekamne fidanii boolla qotanii eegmaadhaan awwaalanii deeman. Maalii namni awwaaltan kun jedhanii gaafannaani namoonni itti dhiyaatan gaafannaan osoo walloltee wal ajjeeftee namni lamaa. Hubadhaa. Nama lamaa walloleetiin wal ajjeese jedhee poolisni yoo deebisiif kenna. How come this happens? Nama wallolee osoo maatii awwaalatamoo poolisatu nama wallolee awwaala. Kuni ummanni sodaa guddaa keessa Oromootti sodaa guddaa naqanii jiru jechuudha. Yoo diddan halkan isin fuuna isin ajjeefnaa guyyaa adiin isin awwaallaa maal fiddanii achi irra jirtanii Oromoo uf quba qabaadhaa. Inni biraa maqaa paartilee siyaasaa hin jirre paartilee siyaasaa du'an kanadha hoogganni fakkeenyaaf pirezidaantiin ODF yoo laaltan Leencoo Lataati. Ka inni hin beekne dhaabbilee siyaasaa hin jirre uumanii kalaqanii abaa'oo tokkoome qofa kan namni beeku achi keessa. Waliin fidanii ibsa akkanaa baafnee warri jedhani sila abaa'oon tokkoome sun dur damee garagaraatti dhufisdamee san addaan faffaca'ee nuti asirra wal dhufnanii Ameerikaa yeroo jiranii wal deebi'anii waan san barreessan moo maali? Kanaaf abaa'oon tokkoome deebii saba keessaniif kennaa. Kennaa deebii saba keessaniif gadi ba'aa yoo nama taatan. San ta'uu baannaan maqaa Oromootiin nagaduu hin dandeettan. Inni biraa duulli filannoo walii wal qabatee godhamaa jiru. Jaalattanis jibbitanis aangoon Abiyyi yoo paartilee siyaasaatiin walii galanii fala kaayan malee October 8 yookiin ammootu September 30 Septemberii 30 maskaramii 30 yookiin October 8 akka lakkoofsa faranjiitti kas deemu kana dhumata. Kana booda eenyu wal qixa. Kanaaf Oromoo wanti eeggachuu qabdu jidduu kana keessatti probably makkalaakayaan lammaa irraa ka'ee Amaarri irra taa'uu danda'a. Kana eeggannoo godha. Lammaa achii kaasanii namni biraa teennaan maal gochuuf Abiyyiin shartatti godhanii biyyattiin akkuma Ijiptii sana waraanaan qabatan sana booda biyya paartilee siyaasaa hunda isaanii hin ukkaamsan waggaa 2 ta'a malabbaa keessanii fiddan jedhama. Waggaa 2 booda filannoon gaggeeffama jedhama. Then achi jidduu kana keessatti state of emergency'dhaan paartilee siyaasaa qabsaa'ota Oromoo hedduu isaanii ni rakkisu. Ajjeesus maluu hidhuus ni maluu biyyaas ni baasu. Miidhaan Oromoo irratti ni hammaata. Kanaaf qeerroon Oromoo akka kaleessa quba wal qabdu sanatti quba qabaadhu dammaqi. Jawaar yeroo tokko maal jedhe ija tokko rafaa jedheemi. This is now time yeroon isin ija tokko raftan. Yeroo Oromoon ija tokko raftu amma. Yeroo qeerroon ija tokko rafu amma. Paartilee siyaasaa hunda isaanii of eeggannoon yeroon isin eegdan amma. Paartiin siyaasaa hadha gadi bahee barreeffama sana barreesse ifatti ufuma agarsiisee jira maal akka ta'e. Ibsa baafne jedhanii OBN sagalee Lammaa Magarsaa awwaale ukkaamse. How come
sagalee paartilee siyaasaa Oromoo jedhanii kan maqaa isaaniitu Oromoo dhagayee hin beeknee fi bakka isaan bahanii hin beekne. Lak abiyyi falafalaachoo inqulaal himasil gadi bahaniitiin maal godhan? Har'a paartilee siyaasaa ibsa akkasii gooneerra maaliin falminaan? Ka'asiin isin baase Jawaar Mohaammed jazboota isin yaagaltu. Osoo Jawaar Mohaammed jiraachuu baate I am Oromo Force 2013 inni jedhuun osoo achirraa gadi bahuu baanne osoo achirratti OMN dhalachuu baate abadan biyyatti galuudhaa miti yoo tana hundi keessanuu hin beekne achi asuu iyyuu bare osoo 2018 hin dhufin bar mana galtanii hundi keessanuu maaf kijibdan mana galtanii Tigreenuu yeroo aangoo irra jirtu aangoo kadhataa hin turre Aljaziiraa irra dhuftanii galanni dhugaan namni galuu fi galu qabsoo uummata Oromoo keessatti Jawaar Mohaammed jaalattanii yoo jibbitanii ani akka nama tokkootti paartii kafaa'oo hin deeggaru hin jiru miseensaaniiti miti paartii biraasii hin deeggaru amma ani kan deeggaru bu'aa Oromoo eenyu eegaa jiraadha bu'aa Oromoo an Jawaar osoo kafaa'oon illee taanaan ni beeknaa beekaa dhugaa olii himuudhaaf kafaa'oon eenyu fa'aa miseensa maal qabaachaa turan maal hojjetaa turan namoonni 5-6 ta'an kan Oromoodhaaf of kennan jiru sanaan ala hojii qabatamaa hojjetan hin beeknaa bardur waan jiru. We know everything. Garuu abadan qabsoo ummata Oromootiif injiina qeerroo injiina ta'e biratti injiinni kun akkamitti akka hin hojjetuu qabu aksilareet akkamitti akka godhu slow down akkamitti akka godhu akkamitti spiida qeerroo namni kontirool godhuudhaan to'ate jaalattes jibbitees Jawaar Mohaammed. Dubbiini awwaluutuni walirraa dhidhiibuuni dhufteerti wanta akkasumaan jedha please namni fira awwaluu taatan addaan nu baasaka awwaluun kun namni tokko tokko boqqojjii miti hasaasa xiijoo achi qaba warri hasaasa ammoo lakki hasaasaa miti boqqojjii jedha goobana kan addaan nu baasa goobana arsiiti inni goobana arsiiti dhugaas ni ma goobana arsiiti inni kun goobana daaqeetiimi kuni goobana abdii jennaan abbaan isaa abdii aadamii kanaaf abdii goobana abdii jennaani kanaaf fedhu amboo fedhu xiijoo ta'a fedhu hasaasa ta'a fedhu adaabbaa ta'a fedhu heeraroo ta'a fedhu dodola ta'a dhimma kiyyaa miti bakka kamiyyuu taanaan goobana sana ofirraa eegaa goobanticha kan harma muraa fi harka muraa ilmaan arsee irratti kan dhumaatii calii calanqoo irratti seenaa keessa hin jiru jedhee seenaa keessaa akka ba'u murteesse tokko isa waan ta'eef jechuudha. Kana sirriitti hubadhaa addaan baasaa qotaa baasaa maali hin waakkatinaa nama hamaa dhugaadha garuu nama tokko salphataa maal godhan beektanii hin waakkatan kan achi badii jedhan sila nama hayyuu hoo yaa Oromoo osoo Jawaar Mohaammed Somaalee ta'ee jiraate gosti isaa osoo Somaalee ta'ee jiraatte yoo tana Somaaleen Itoophiyaa miti Afrikaa ni bulchiti. Afrikaa kontirool gooti osoo Somaalee ta'ee Jawaar Mohaammed. Because Somaaleen jabaa ofii ni jabeeffatti. Jabaa Oromootu yoo agarte lakkooftee gosa isiitti gallatee lakkii ati Oromoodhaa miti ati Somaalee jettiin. Isiin Oromoon garuu jabaa keessan hayyuu keessan beekaa keessan achi fageessu achi dhiibu sodaachuu. Jawaar Mohaammed bar osoo biyyi tunuu bilisoomte amma dura maal jedhe aangoo hin barbaadu jedhe nama aangoo hin barbaadu jedhe sanaan ani yoo danda'e haalli biyyattii kun tasgabbaa'ee taanaan hin barsiisummaa deebi'uu barbaadaa jedhe abiyyi aballee dheengadda guyyaa kamal inni astamaariin no leelaa kaashannafe jedhe copy and paste korraaj ይብልጽግና ስራ መኮረጅ ነው ጉያ ኩን ቆነቆቱ ኩንillee gadi bahee oorruu qonnaan bulaa seenee viidiyoo qabatee qonnaqota qonnaqotu waan guddaadha oorruu qonnaan bulaa keessa dhaabbachuun waan guddaadha kana yes kunini yeroo hamaa dhaqaa kun yeroo qonnaa bahaa abaa'oo laaltee damma abaa'ooni bosona keessa ijoollee wobbo bosona keessa jirtu suni waan san godhaa jirti adda durummaadhaan Abiyyi Ahmed ammoo jarri goote anillee kan haaduu it's good for photograph suuraadhaaf akka malee namarraa bareedaadha hanga har'aa gammoojjii baalee bu'anii ummata madda olaabuun gargaarree bara
buqqaatota madda jiran keessatti obboleettiin jeneraal Waaqoo guutuu akka achi rakkataa jirtu beektu Oromoo. Beektu. Namni mammaaksa Waaqoo guutuu itti fayyadamanii Oromoo ittiin gowwoomsan obboleettii Waaqoo guutuu bira dhaabbachuu gaafii isii deebisuu akkamitti dadhabama yaa Oromoo. Kanaaf OPDO'n salphina guddaa keessa nu galchitee jirti. OPDOdha maqaan isaanii biltsiginnaa wanti jedhamu kun waan Oromoodhaaf ta'uu miti. Kanaaf Oromoon qixa sirriidhaan qabsaa'u wal ijaaraa. Obboleessa yoo qabaatte obboleessa kan keetiin afaan tokko dubbadhu. Mari'adha. Maal goona nuti Oromoodhaaf jedhaa of gaafadha. Kana yoo gochuu baattan gabrummaan Oromoo irratti akkuma Abiyyi jedhe waggaa 100 miti waggaa 1000 isinit dheeressaa gabrummaa inni jedhe san ufiif balbala bannaaf. Kanaaf balbala hin baninaa saanqaa keessan qaba. Saaqi saanqaa jedhee gurbaan sirbe. Saaqi saanqaa. This is time to wake up. Ilmaan Oromoo mana kan kee keessaa fuudhanii halkan fuudhanii oguu dhabamsiisan tokko tokkoon akkam taata. It will come to your door. Hanga balbala kan kee akka yeroo dargiin biheeraawiidhaan nama naannoo ani itti dhaladhe kana silaa balballi dargiin biheeraawii irraan fuudhan hin jiru. Takka takkaan dha'ee kan ilma takka qabu kan ilma lama. Hanga akkasitti Abiyyi balbala takka takkaan isinitti tumee ilma keessan manaa isin guursisiisee guyyaa halkan tumee mana poolisaa hidhee ajjeesee guyyaa adiidhaan isin hawwatti ganda keessaniif fidee inni awwaalu. Eegdan taanaan isin tufitti jaalate. Rabbiin illee kadhachuun faayidaan qabu yoo akkas taate. Kanaaf Rabbiin kadhachaa qabsoo keenya finiinsaa Oromoo wanti baasu Oromoon Oromummaa asiin nu gahe sabboonummaa asiin nu gahe dammaquu asiin nu gahe qubee jenereeshinii asiin nu gahe rakkoo ummata keenyaa sana gabrummaa daangaa baateetu asiin nu gahe. Kanaaf gabrummaa kana ofirraa kuffisuudhaaf Abiy Ahmed irra dabruu hin qabdu. Kana ulfaadhaa warri amma seentanii maaltu ajjeese jettan uf duba deebi'aatii viidiyoo kana ilaalaa jalqabarraa irra deddeebi'ee kiliir godhee ibsee jira. Har'aaf ergaa ani qabu kanumaa warroonni baatiin kun yeroo kana keessa sa'aa kana yeroo an dhufu guyyaa guutuu ramadaana waan ta'uufi sa'aan argadhutu isa kana jabaadhaa qubool qabaadhaa gandummaa fi naannummaan amantiidhaa fi kana kanaan Oromoon abadan akka hin dandeenye yoo Oromoo Arsii taate caasaa kan kee Oromoo yoo dandeette ka Iluu tokkoon ka Jimmaa tokkoon ka Wallaggaa tokkoon kan Tuulamaa tokkoon ka Arsii tokkoon kan Arfan Qallookiin ka Ituu fi Hombannaa tokkoon walitti dhadhaa garaa jalaan. Build the structure. Mootummaan kana warri Jimmaa jala sararaa Jimma keessatti biltsiginnaan Oromiyaa keessaa adda durummaadhaan bakkeen isiin biyyee itti nyaattu Jimma. Bakkeen isiin biyyee itti nyaattu hatteellee korojoollee hattee mo'achuun bakki isiin itti hin dandeenye Jimma. Right? Abdii Qaasim booda naa bilbil. Jimma jechuudha. Kanaaf Jimmatti kufaa jirti. I will guarantee you 100%. Oromoo wanti godhuu qabu filannoo Jimma keessa gaggeeffamu akka hin hanne ammarraa qophaa'atti. Hataniillee mo'achuu hin danda'an Jimma keessatti. Wanti isaan mo'achuu danda'an yoo korojoo akka jirtu guban qofaadha. Korojoo guuramte namni sagalee itti kenne yoo guban diinatu gube jedhanii wabatu gube jedhaniitiin yoo san godhan mo'achuu ni danda'an. Gubuurraallee akka jedhu kun hin gorre ni beekna. Amma dura mana fincaaniitiin naqanii waraqaa dachaa piriinti godhanii itti fayyadamaa turan. Amma garuu godina biraatii miti Jimma keessatti OPDO'n yookiin biltsiginnaan yookiin ammoo Abiy bashaashaa irraa eegalee hateellee mo'achuu hin danda'u. Abadan akka hatee mo'achuu hin dandeenye waan beekuufi kana waan beekuufi amma hinidhaa hin ajjeesaa biyya teenya tiksuudhaaf waan barbaachisaa ta'e hundaanii fudhannaa wanti inni jedhaa jiru kanaaf. Kanaaf kana sirriitti beekaa. Abiy Ahmed political system is dead. Dead. Irra deebi'ees ni maba. Hin mo'atu Abiy Ahmed. Abadan. Ni gartu kan. Karaan inni ittiin mo'achuu danda'u amma guyyaa achi butanii waraanaaf as rakkabanii jalaa deemu. Waraanaaf as rakkabuudhaaf ammoo osoo Lammaa Magarsaa achi jiru hin godhan. Lammaa Magarsaa achi baasuudha. Hojiin jira. Guyyaa wanti Lammaa Magarsaa karaa irraa sobanii achi hidhaa godhanii amma ammoo dubbiin wanti filannoo akka jarri yaadanii filannoo dhumataa hin jiru silaa filannoo booda Lammaa ari'uu barbaadan amma ammoo Lammaa sodaataniiran.
sodaa guddaa keessa jiran. Because lammaan dur irraallee eegalee akka amma jedhan kanaa miti. Akka amma lammaa ajajaan gurbattii aangoo OBN irratti irra kaa'an takka ajaja waan godhaa jedhaniin TV boqqolloo agarsiisa. Boqqolloo oorruu qonnaa keessa oorruu qonnaa oorruu haamaa bira dhaqaa suuraa kaasa. Kana gochuudhaaf zinaabuu namichi jedhamu sun dhalatee achi taa'e nama ogummaa hin qabne nama konfidensii hin qabne nama ofitti amanamummaa hin qabne nama ogummaa isaa ogummaa bishaanin naqeetiin deemuun hooggan akkasiisan kaayatti. Hooggan akkasii nama taaziyaa dhaqee seenaa keessatti halkan taaziyaa dhaqee aboo dhiirti taaziyaa dhiiraa guyyaa dhatti malee akkam halkan dhatti. Dhiirti taaziyaa dhiiraa halkan dhatti. Halkanuu taaziyaa dhaqee akkam suuraa ka'a. Akkam dhiirti taaziyaa bakka taaziyaa geettee hundatti suuraa kaati. Aadaa Oromoo keessa hin jiru, amantii teenya keessas hin jiru. Kuni Photoshop kaameraamaan maal sila ta'eef isa kana this guy must go. Hashtagin Dr. Taanaa Habtee eegale suni Taanaa Habtee itti fayyadamaa ture jalqaba irraa jechuudha. Abiy Ahmed must go ka inni jedhe hashtag Abiy Ahmed must go it has to onnee ilmaan Oromoo hunda keessatti yeroo barreessitan dhimma kanarratti hashtag godhaati Abiy Ahmed must go. Write down, use it. This person must go. When we say Abiy Ahmed must go, the system has to go. Biltsiginnaan Oromoodhaaf hin taatu. Oromoo saamuu malee Oromoo biltsiginnaa jalatti abadan qabeenya godhatu. Because osoo Oromoon akka qabeenya godhatu hawwanii har'a Oromoo meeqa abbootiin qabeenya biyya san keessa abdii kutateera. Dheengadda dirqiidhaan walitti qabanii biltsiginnaadhaaf miliyoona 5 maallaqa guuraa itti. Namoota akka dinquu kun amma waan ittiin jiran agartan. Kanaafuu this man must go. Must go. Kana sirriitti qabadhaa. Rabbaa jedhuuti guyyaa guyyaadhaan walitti deebina. Qabsoon Oromoo itti fufa hanga qabsoon Oromoo galma ga'u. Hubadhaa waan takka beekaa. Abbaan fedhee aangottaa dhufu. Abbaan fedhee aangottaa dhufu. Aangoo kanarra waadaa wanta hangalu tokko Oromoodhaaf yoo namichi sun karaa sirrii irra jiraate ka borullee dhufu nan deeggara. Hanga inni karaa sirrii irra deemetti guyyaa inni karaa irraa maqe abadanii nu mandhiisne. Dabuc mattu my goodness. Ijoollee qinqaan uftanii amma waan akkanaa jechoota akkanaa kana barreessitanii. Shame on you guys. Sisi biltsiginnaan sammuu waan hin qabnee fi wanti isin barreessitan arrabaa. Because doofaadha kaa wallaalaadha kaa. Sammuu wallaalaa irraa maaltu eegamaa. Isi waan akka isin himu sammuu doofummaa isin dhugaa isin hima. Sammuun Abiy Ahmed isin hayyu jettanii deemtanii wallahi furrii sammuu kiyyaa darbamu hin ga'u. I'll tell you this. Karasitti maa yu'an. Compete inkwaan Jawaar Muhammad fa'aa hojii wal dorgomuu jettaa miti furrii sammuu kiyyaa darbamu hin ga'u. Furrii barattoota kiyyaa hin ga'u. I'll tell you this. Abiy Ahmed sammuun Abiy Ahmed furrii anaa miti barattoota an barsiise sammuu isaanii irraa furrii bakka muramtee darbitu jedhu furrii funyaan barattoota kiyyaa irraa ba'u hin ga'u beekumsa Abiy Ahmed. Wanti inni qabu arraba afaan sadii qaba jetteen faranjiin gurran qabuu jetteen nama afaan rabbiin itti kenne gurra rabbiin irraa duuche kan borullee hin dammaqne nama akkanaa kana amma sirra dhuftanii barreeffama isin barreessitan barreeffama gadhee fi baalagee kanaaf deebiin qabuan. Asirra taa'atii garuu baradha. Qabsoon maal akka ta'e isinitti himna. Okay? Kanaaf galee mana isaatti 4 kiiloo keessatti inni ka dhiphatee warra identity crisis qaban dhiphatanii jiru, rakkatanii jiru. Waliin qabsaa, waliin lola. Hedduun keessan wanti irraa qabsoostan most of the time warroota rakkoo san qabu deebii walii deebisaa jirti dhiirte asirratti. Awoo dhiiraa uummata wallaalota kanaaf deebii hin taane hin barreessinaati. Dhiisaa kanneen warra sammuun hin jiru dhagaadha kun dhagaadha. Dhagaan maal jetti Oromoon beektanii? Dhagaan bishaan keessa waggaa 1000 taa'eedhaaf daakkaa hin baruu jedhan. Kosiin yookiin kobootni
jechoota namuu beekun. Kosiin yookiin kobootiin ammoo yooma san yoo bishaan irra darbite maal ta'a? Ni beeka bishaan daaka. Garuu warri hadha biltsiginnaa keessa jiru kun warra waggaa 27 achi dura ammoo bosona keessatti wayyaaneen hudduu keessa dhiitaatiin turte OPDO jettee jarri isiin ijaarte suni waggaa 100 qabsoo kana keessa ta'u shira malee waan uummata Oromootiif ta'u hin qabu sammuu isaanii. Shira malee waan uummata Oromootiif ta'u hin qaban. Oromoo irratti Oromoon akka mataa ol qabatee jiraatu hin barbaadu. Hinaaftota jechuun kanneen. Hinaaftota jechuun kanneen. Namoota ammoo uumamaan by the way waan tokko hinaaffaa warri amma dura settan by the way waan akka isin himu barsiisaan hinaaffii hin qabu. Kana sirriitti isin yaa galuu dhaggeeffadhaa. Ani barsiisaadha ogummaa. Barsiisaan hinaaffii wanti jedhamu barsiisaa keessa hin jiru. Barsiisaan yoo barsiisu ijoollee waa takka hin beekne haadha abbaan fuutee itti kennite maal godha? Ofii ol bira dabarsee saayintistii, doktora namoota addunyaa kana bulchan uuma. So barsiisaan abaddan sheekni hinaafu ni jira. Sheeka ta'ee sheekni hinaafu jira. Sheeka ta'ee ijoollee aalima yeroo baasu. Ijoollee hayyoota yeroo baasu kan itti gammadu. Yaa Rabbi waan an hojjedhe kanaan jannata naa kenni ka jedhu malee barataa ofii qaraasisetti naafee azaaba sheekni hawwu hin jiru. Hin jiru. Barsiisaa jechuun akkasii. Barsiisaa jechuun nama ofii boba'aa saba qaru jechuudha. Hinaaffii as keessa hin jirtu siifaa galtu doofa. Doofichi siifaa galtu hin jiru barsiisaa keessa. Barsiisotuma waan jedhan keessa hinaaffaan hin jirtu. Hinaaffaan barsiisaa keessa maal godha? Namni hinaafu maal godhaa hojii barsiisummaa keessaa? Nama akkamitti beekumsa hira hinaafa taanaaniin. Warri hinaafu warra aangoo qabsoo ilmaan Oromootiin fuudhanii itti kennan. Tan aangoo tan irraa yoo takka asirraa bu'e lammata asirratti hin deebi'u kanaafuu ajjeesee namoota anaa ol jiraatan akka jiran. Haayila Sillaaseen maal godhaa ture? Ijoollee mucaa warra shaayyaa Baalee keessaa warri kana beektan hin beekan. Zabara Haayila Sillaasee keessa mucaan tokko naannoo shaayyaatitti meeshaa waraanaa kan gara meetira 200 kana deemeetiin waa caccabsu dhahudaa hojjete waan akka baazuqaa kan. Galata jedhanii galataaf ol yaamanii Finfinnee geessanii mataadhaan. Because nama waa hojjetu warri aangoo irra qabu namichi har'a baazuqaa hojjete kun boru ganama waan 4 kiiloo keessaa na baasu godhate jedhanii dhabamsiisan. So namni nama aangoof bololi'u malee barsiisaan ummata aangoo sanaa nama qaree achiin kaahu saba kana jijjiiraa jedhee nama ifa namaaf ta'u. Namoota akka Abiyyiitii miti. Namoota akka Biltsiginnaa kanniinii miti. Nama seenaa hin jirre seenaa goobanaa aangoo irra turaaf Amaarri na haa jaalatuudhaaf seenaa Milinik faarsuu hinaaftuun akkasiisanii. So warri hiikaa hinaaftuu hin beekne hinaaffaan maal irraa ta'ee fi maal irraa akka maddu hin beekne please ganda keessan keessa bakka jiraatan yoo sheekonni jiraatan hinaaffaan maal irraa madditii sheekni hinaafuu danda'a ka jedhu gaafadhaa. Hin jiru wanta akkasii. Hin jiru. Namni ati barsiiste akkasi caalu feeta malee sii gadi hin barbaaddu. Anamma ijoolleen ani barsiiseetiin bahee maastarsii meeqa doktoroota meeqa bakka hundatti barsiisaa jedhanii oo'aan simannaa oo'aa argachuu malee guyyaa takka itti rifadhee hin beeku gaddees hin beeku. Guyyaa takka simannaa addaa ka isin namni barsiisaa keessa hin jirre kan hin arganne jechuudha. Kabajaa namni biraa hin arganne akka barsiisaa. Kanaaf hinaaffaa wanti jedhamu warra ogummaa barsiisummaa jalaa baasaa. Hinaaffaan warra OPDO fi achi keessa warra summii warra osoo beekumsa hin qabne osoo mana barumsaa hin qabne nama barate nu tuffatee jedhu amma Jawaarii waan biraati miti bara. Kuni nu mudataa tureedha. Nu tuffata. Namni kun nu tuffata. Namni kun yoo kan tuffatamuu qabdu baradhuudha. Soolishiniin isaa akka nama taatu akka nama caaltu. Dubbisiidha kan jedhaa jiru. Yoo waa dubbiste sammuun kee guutaadhi. Akka sammuun kan kee guutaadhu meen ifa sabaaf taata. Kana kan jedhaatiin jirru. Biyya kam jirtaa jettee Ameerikaan jira kootu. Sinsimadha ama Ameerikaan jira Abdallah. Biyya kam jirtaan Minnesota, St. Paul magaalaa jedhamtu the capital city of Minnesota. Great city of Little Oromia. Achi jiraan. Okay? Kanaaf akkasii OPDO'n durirraa eegaltee warra barumsa hin qabne waliin guuraa turte hardhallee warri jarri qabdu kolleejii kijibaa keessaa warra barumsa hin qabne kana waliin guurtee biyyaan jeeqaa jirti. Dubbiin akkasii kana beekaati ijoollee teessan ijoollee ganda keessanii ta dur ijoolleen kun eessa gaha isin jettan ka lubbuun isaanii bade yaadadha.
kan dur ilmi kun osoo ilma obboleessa warra osoo akka isaa ta'e jettee hinaafuu dandeetta malee bakka isaa sana fudhadheen hin jedhamu. Kanaaf ijoollee sana yaadadhaa warra qabsoo kana keessatti kufan hunda yaadadhaa stay and stand with Jawar. Abdi Bakr, I know they are idiots, but I'm not gonna block them. But the idiots has to sit down and learn because those idiots also belongs to us. Wanti beeku qabnu kana warrummaan wallaalaan kun qaama keenya teessisnee barsiisuu danda'uu qabna malee barsiisaan barataa laafaallee giddu galeessallee cimaallee kan itti dhufu akka jirutti simatee hunda isaaniitu yoo danda'e sadarkaa tokkoon geessa. Kanaaf bilaakiin godhuuni haa ta'anii guyyaan jarri kun dhufanii yeroon geesseen sirrii jedhee dubbiin ati kaleessa jettee har'a nuu galtee guyyaan jarri jettu fagoon jiru. Kanaaf akkasin naa hubadhaa bilaakiin goonu bakka jirutti haa barsiifnu jarri kun jaalannee jibbineellee yoo duuba achi deeman an Oromoodhaaf hin jedhu. Waan tokko nu godhu waliin qabna. Akka amma biltsiginnaani warra Jawaar Mohaammed diina godhattee nama isaan asiin gahe diina godhattee qeerroo kaleessa qeerroo du'atti hin deebisna. Qeerroo eenyutu qawwee harkaa qaba ajjeesa. Abiyyi Ahmediimi ka fokkoraa jiru ka zaaxaa jiru. Yoo gadi baatan isin fixaa likkitti isin deebisaa jedhaa rabar. Akka Muktaar laalaa hubadhaa yaa ilmaan Oromoo. Muktaar Gadiin yeroo ani aanaa irra ture hujii ajaa'ibaa dalagaa waan turreefi nama muuxannoo fudhachuudhaaf kana sirriitti gurra qabadhaa Muktaar Gadiir amma Kanaadaa jedhanii itti himaa. Muuxannoo fudhachuudhaaf akkaataa hujii barumsaa itti dalagamu. Akkaataan hojiin barumsaa itti dalagamu. Muuxannoo hujii modeela addaa waan hojjedhee faana kiyyatti. Makiinaa isaa itti kennanii yeroo sana Junaydii Saaddoo pirezidaantii ture deemii aanaa kombolchaa dhaqiitii muuxannoo aanaa kombolchaa sana fuudhiitii kanneen biraatiif inni yeroo sana Jimmaan godina Jimmaa bulchaa ture deemii dhaqedhanii qe'ee kiyyatti ergan. Fuudhee akkamitti akka hojii barumsaa karaa irra akka nuti kaa'aa jirru itti garsiise. Kana sirriitti hubadhaa Muktaaruma isuma kana beekaa. He took experience. Not only him, of course, many others. Warri Tigraayillee dabalatee jechuudha. Muuxannoo barumsaa waan nuti hojjannu itti garsiisnee muuxannoo sanaan Oromiyaadhaaf ceesuu godhan. Kuni transformation. So namichi kun dhumarratti guyyaa Jimma yeroo san Jimma jira. Jimma irraa dhufee Oromiyaa galchan. Oromiyaa keessatti yeroo qeerroo ilmaan Oromoo fixan qeerroon sun dhumachuu qabdii jedhee galata galchee. Dhumachuu qabdii waraanaa galata galchee qeerroo badii qeerroo jedhee murteesse. Har'a namicha san Abiy Ahmed nama Oromoon silaa yakkaanuu barbaaddu har'a fuudheetiin Kanaadaatti imbaasii keessa galchee jedhamee himamaara. So Abiy Ahmedii fi OPDO kaleessaa garaagarummaan hin jiru. Abiy Ahmedii fi OPDO kaleessaa garaagarummaan hin jiru. Right? Kana sirriitti hubadhaa. Namni yoo dubbatu yoo hojjetu waan beeku waan itti amanu irraa malee kijibaan kana goonee waan hin goone hin jennuun nuti waan goonee waan hojjanne irraa si himna. Waan beeknu qofarra waan itti amanu haqa dhugaa kan ta'e wanti dubbatu hin daba barsiisaan hin eegina kijiballee hin eegina feesbuukii kiyyarra. Never expect that. Anaa namni ragaa naaf kennu gaafilee ani ittiin mirkaneeffadhu jiru. Sirrii ta'uu dhabaachuusaa sirrii ta'uu baannaan no kun hanga qulqullaa'utti kun information illee mitetti black gootee garbee jedhe darbita. I have every proof waan dubbadhe hundaaf jechuudha. Every proof. Kanaaf yaa ilmaan Oromoo jabaadhaa jiraadhaa qabsoon amma eegalaa jirtii halkan gaarii isin haa ta'u. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaatti naa jiraadhaa halkan gaarii warri guyyaa keessa jirtanis guyyaa gaarii isin jaaladhaa nagaan naa jiraadhaa.